Raadiyoo Daandii Haqaa. Raadiyoon Daandii Haqaa torbanitti guyyaa isaanii dhiyaatu yommuu ta'u, afaan Oromoon guyyaa afur roobii kamisaa sanbata Sagantaa afaan Amaaraa torbanitti guyyaa lammaffaa jimaata itti kan tamsaasudha. Raadiyoon Daandii Haqaa sagalee hawaasa musliimaa barnaati. Kun sagantaa raadiyoo Daandii Haqaati. Kun tamsaasa raadiyoo Daandii Haqaa 489 akka lakkoofsa Awurooppaatti Noovembar 27 bara 2017 akka lakkoofsa biyya keenyatti Sadaasa 18 bara 2010 akka lakkoofsa Hijrat Rabii'ul Awwal 9 bara 1439 tamsaasa raadiyoo Daandii Haqaa 490 guyyaa wiixataa isiniif tamsaatudha. Osna takachaqee osna Maaltee boomchaan samaaltiin beekee gareef boo jira ni beeleensa harma kanniif gaa hingartuu qabatee boo jira hamigaa khayaroo tana ulaa nama dadda'u kun Assalaamu alaykum Sharafaddiin Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Aboo maali nagayumaanii galgala deddeemta bar odeeffannoo haaree takkaan qaba saniin sitti majeeti yaa odeeffanneen teetiniis dhumuu diddee barra bilbilaanis ta'u bar numa ta'a ture maaliif dilaniif dadhabsiista tun ta bilbilaatii miti boo qaamaan si harkeetiin sitti haasoo irra wayyaa jeeti bar ajaa'iba qabda akkam qofli qamaali atuma ajaa'iba natteeqa yeroo hunda sa'a malee deddeemaa information waan harkaa qabaa jetteetuma waan adda addaa tana waliif fuffunaantee qadaaddeena fiddaa'eessumaa fiddasa sabootun tan duriin addaan siin jee maanan dhageenyesa akkam jechuu dhagaa dur taatukaa waan namni jetteettee odeessuu fi haasoo namni duraan irraa irrisee itti idee natti himuun bar walitti qindeessee si himuu ture arra garuu sanii miti ahaa oduu addaatiin qabaa naan jechuufi eelaal dhaaphu maali eessa bilbiluufi miti taa'e haa dhaaphu interneetaan banuu deema laal kunoo banteetuma YouTube seenta sambooda raadiyoo Daandii Haqaarra kaayyetta laal reediyoo Daandii Haqaa reetii guyyaan arraa nutis gammachuudhaan ayyaana kee eebbisaa jira reediyoo Daandii Haqaa bagatti siin kee tika guddaa nama siisimachuuf ka'ee Daandii Haqaa eenyu maannoo mee bakka ta'e gahee Daandii Haqaa daandii adawwitiin islaamitti godhiif wirdii Hai waggaa sadii kunoo amma kan kabajaa jiran way awwaadachiin naan cittee waggaa sadi guutuu an dukkana keessaan jira jechuudha bar odeeffannoo Daandii Haqaa osoo hin argatin ammaas taanaan bar takuttee xiqqoo tanaftee guddoodha odeeffannoo haaraa haqa qabeessaa fi dhugaa irratti kan rarra'e raadiyoo Daandii Haqaati kan dhaggeeffachuu qabdu naajiraadhu wallaahi waan gaarii takka akkaan hubadhu na goote beeyta tanaafuu arrarraa kaasee hordoffiin tiyya tan qixa sirriidhaa Daandii Haqaa jala imaltaa'uu qofaan arreefu barnaaf hin galle malee mucaan kiyya xiqqaanuu hoggaa bu'u edaa raadiyoo Daandii Haqaa itti banii jechuu barbaadeeti raadiyoo Haqaa daandii hullum ashannaa fi hunee kutuu daandii alhamdulillahi rabbil aalamiin الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu kan kaaba kibbaan kabahaa dhiyaan biyya keessa fi biyya alatti argamtan hawaasa keenya kabajamoo alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin guyyaa har'aa gammachuu hedduu qabna guyyaa har'aa gammachuu hedduu qabna waan argitee keessa keenya nutti dhagahame waan hedduu argitee nutti dhagahame qabna guyyaan har'aa kun argitee guyyaa raadiyoon daandii haqaa Sadaasa 27 bara 2014 guyyaa isiin itti dhalattee tokko jettee sagantaa isii jalqabde kilo har'a waggaa sadaffaa ishee gubbaa Sadaasa 27 bara 2017 gubbaa sagantaa ishee 490ffaa qabannee guyyaatti dhihaannedha alhamdulillahi rabbil alamin مرجع ربي سبحانه وتعالى فيانو كنّي دندتيف جبيننو كنّي سكاليف قفولي أدّا قطّامرّي قويا وقاسة دفعتي نكبني الحمد لله رب العالمين أكبك كان نكبنيف قاموني أدّا سكالا تراني جرو قاموني أدّا ميديا كان أقرون في بيا كيسا بيا علفتي يالي أدّا تاسسا ترانيرو الحمد لله رب العالمين ربين إرنو آنسي كنو إمالك إن وقاسة دفايسا هر أستوكو جنة فولدراتي تركا فتشو دفجرا وقاسة دفاكينا إلال چيسا أكو مسانين جتشاتوري قبيلي أدّا نيك أباندا إيقا كبجم توتا فناكي فتوتا كينا قاموني كاليسا شرور كيسي توتا جدن قاموني كاليسا بيا غول توتا جدمن علماء كينا أستاذوني كينا كان كاليسا موتما عبايري وياني كان أنسلبي فمترن إجاهم تورن إلالما تورن غيارنا برزدانتي موتما نانو أوروميا كبجمو أبو لما مغرسا وجين أبتني أرغون وجي والبرتاني هاساون إساني أكمنا مغمتشيسا كبجني علماء تكينف كنمي أكمتي نمغمتشيسا إيغا وروتان علماء تكين كبجن هيو تكين كبجن ربين إسان ها كبجو جنة إيغا أكما أورمون بانتو تيسو في كبجا أبتو أف جلان ديما جلاني وركنا كعلماء تكين كبجار نولين كبجني جرا إراغم من جرا كبجني كن أكسان راتي ترودا في أما اللي علماء تكين أكا كبجن أكا تجبسن آمسا سانيف دبرسنا جبات جناني أكا غاري تجرتني قلبي حواسا تواتو إيجي بربادن علماء تكين كبجا هيو تكين كبجا بيكتو تكين كبجا جناني إيجا الحمد لله رب العالمين جيل علماء فايوتا كينا قبتي برزدانتي موتما نانو أوروميا وجين كوال مرياتي قمات أدّا قبتودان إماليسا غرهم مرسا تتاسي سيجرا كبجم توتا فناكي فتوتا كينا غمبچوتو قبتي نونتري بر أكم جرتا نگيني كيسان بدادا دادو ببارو نماسئي كيسان نگا تكا قدان نگا أردان كيسان نگا ياقين كيسان نگا أولما بلتين تيسان نگا يا آفنا فياليي نگيني كيسان كتة برو جرتو دان سجرتو يويا سنين جچا كنو وقا سنگيني أكي سنوهني فن أفدي قدك أبنا ربي فجچا سنجالنا بلوغاف جنة سنجالنا ربي نرگتينو إساف جنة سنجالنو أرگتي إمالي وقا سنجكون إمال أكان دنب سيسا تري قروا الحمد لله رب العالمين فيالي تنبا إراهم فقاني أرگتي الرتل نبما إراهم فقاني ديني كيسا على نوهدا إراهم فقاني تتيني هجي كينا رترگتي ربي كينا توكالي كنو أرمجين نجر حواسا كينا حاملين اسن نوف كنتن حاملين اسن نوت تورا ترتن لين چلو دان كلتي أدادان ديگرسي اسن نوف تاسسا ترتن نججبيسي كنو ماتي وار راديو داندي هقا والتهودان توكما دان غازت اسيتوني هندي كنو الحمد لله رب العالمين جباني أسيم باني جرا إيغا قبين كينا أكما سنين جيني وقا صدفا كنا إلال تسي غازت إيسيتوني هندل لئام صدبرسان قباني قبي أداد إن شاء الله نكبانا إن شاء الله حواسا كينا إسان اللي يادا كيسان أكنو في قماتي تان كالتي أداد أما اللي أكنو أوتو دان وامتشا كينا دا يويا جنة هركفوني أما اللي إرادي بني يويا Radio Daandii Haqaa Keetii guyyaan har'aa nutis gammachuudhaan ayyaana kee eebbisaa jirra.
Raadiyoo Daandii Haqaa bagaanu boosite adawwiin teessaan shishiin jiile bishaan buute ibii walaa nyaattu walii garagalte. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa alhamdulillahi rabbil aalamiin eegaa hawaasa keenya kabajamaa namni rabbi isaa qabatee hawaasa isaa qabatee haqa qabatee imalli inni hin qaxxaamurre hin jiru tabbi nu hin baane hin jirtu insha Allah rabbi keenya qabna haqa qabna ni miidhamne ni zollomamne ummata keenya nurraa miidhame ulamaa'i keenya nurraa miidhame saba keenyatu nurraa roorrifame lafa keenya irratti ajjeefamne marree haqa kana qabanne rabbiin irra nu gargaaras jira hawaasa keenya tokkummaa keessan jabeessaa jaalalli gidduu keenyatti argame kun kan bakibbaaf bahaalixaan ummanni keenya wal hubachuu kun jabaatee itti haafufuu jenna egaa qophii keenya guyyaa har'aa keessatti oduu akkasumas seenaa ergamaa rabbi alayhi salaatu wasalaam boqonnaa lammaffaa kutaa 31ffaa sheekni keenya sheek Abdurrahiim Ahmed Dooyonuuf dhiyeessan akkasumas barnoota fiqii kitaab umdatu saalih wa uddatu naasi kutaa 21ffaa Dr. Yusuf Nuree Dammaan nuuf dhiyaatu fi akkasumas seenaa saayintistii Kariim Abbaas Kariimov obboleessi keenya Kaab Ismaa'il qindeeffatee qabatee nuuf dhiyaatee jira maarreegaa kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya isinittiin dheeressinu sodoodumaadhaan gara oduutti isin ceesifnaa qophiiwwan guyyaa har'aa qindeessaa kan isiniif gaggeessu ana obboleessi keessan Hamzaa Booranaati sodoodumaadhaan gara oduuwwan guyyaa har'aaf qindeeffannee qabannetti isin ceesifnaa itti dhiyaadha. Raadiyoo Haqaa daandii waliin si farfadhaa yookuu kumaasaatii. Raadiyoo Daandii Haqaa dagaagii bal'adhu adawwitiin islaam hunda injifadhu seenaa galmeessite booni deemol godhu. Raadiyoo Haqaa daandii hunda injifattee wilii biddaa guutii. Raadiyoo Daandii Haqaa feetii guyyaan har'aa nutis gammachuudhaan ayyaana kee eebbisaa jirra. Nutis gammachuudhaan ayyaana kee eebbisaa jirra. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh oduu keenya guyyaa har'aa Sadaasa 18 bara 2010 akka lakkoofsa biyya keenyatti akkasumas akka lakkoofsa biyya Awurooppaatti Sadaasa 27 bara 2017 guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Sadaasni 27 bara 2017 guyyaan har'aa hundeeffama raadiyoo daandii haqaa waggaa sadaffaa isheeti. maamiltoota keenya kabajamoo carraa kanatti fayyadamuudhaan baga waggaa sadaffaa raadiyoo daandii haqaatiin wajjin nu gahe jechuu barbaanna. raadiyoon daandii haqaa Sadaasa 27 Noovembar 27 bara 2014 kan hundoofte yommuu ta'u guyyaan har'aa immoo Sadaasni 27 waggaa sadaffaa isheeti. oduuwwan guyyaa har'aa hamma sa'aatii kanatti nu dhaqqabee qabannee dhiyaannee jirra. oduu guyyaa har'aa kan isiniif dubbisu ana obboleessi keessan Hamzaa Booranaatiin. mormiin godina Booranaa keessatti guyyaa kaleessa magaalaa Yaabaloof magaalaa Miyoo keessatti dho'e guyyaa har'aa aanaa Dobloq akka dhaqqabe beekame. jajjabeen Dobloq guyyaa har'aa ganamarraa sa'a lamarraati hamma sa'aatii 4:00 mormii akkaan cimaa akka dhageessisan maddeen keenya naannawaarraa dubbifnee nuuf gabaasaniiru. mormii kana irratti qeerroon lakkoofsaan hedduu ta'an kan argamanii fi hojjettoonni mootummaas mormii kana irratti kan hirmaatanii fi mormii kana irratti tokkummaadhaan dhaadannoowwan adda addaa dhageessisaa akka turan beekamee jira. dhaadannoon guyyaa har'aa aanaa Dobloq keessatti dhageessifame dhaadannoolee guyyaa kaleessaa godina Booranaa aanaa Yaabaloof aanaa Miyoo keessatti dhageessifamaniidhaan kan wal fakkaatanidha. dhaadannoowwan dhageessifaman keessaa daawon liiban areeroo nurraa haa bu'u sansalat yookaan neetworkiin liiban areeroo haa citu sansalatni bulchiinsaaf
kaabinee gosaan ijaaraman haa diigamu. Haaromsi Oromiyaa godina Booranaa hafu. Yakkamtoonni magaalaa Sooddatti lammiilee keenya nagaa fixan seeraaf haa dhiyaatanu. Waraanni humna ittisa biyyaa fi poolisii federaalaa ummata nagaa fixaaf reebaa jiru nurraa haa dhaabbatu. Waraanni daangaaliyyuu poolisii nurraa haa dhaabbatu. Dhaadannoolee adda addaa barreeffamaaf sagaleen dhageessisaa akka oolan maddeenni keenya naannicharraa dubbifne nuuf gabaasaniiru. Maddeenni keenya naannicharraa dubbifne dhiigni nama keenya 100 ol nurraa sababa malee dhangalaa'eera. Namni dhiiga nama keenya nuuf gaafate hin jiru. Miidiyaaleen hedduu qubanu hin qabanu. Deeggarsi ummata Oromoo Booranaaf taasifamaa jirus akka laafadha. Ummanni Oromoo kallattii hundaa wal quba qabaachuu qaba jechuudhaan dhaamsa kan dhaamataniifi kana hundaaf bulchiinsi ummataaf hadooddiif quuqama qabu akka murteessadha. Bulchiinsa jabattu nu barbaachisa jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarfataniiru. Naannichatti bilbiluudhaan hojjetaa mootummaa takka dubbifnee jirra akka armaan gaditti qabannee isiniif dhiyaanna. Akkam jirtan nageenyi keessan baraadha fayyuma? Fayyaa galata waaqa nageenyi baraadha. Baga jiraattan Hamza Booranaa jedhama raadiyoo daandii Haqaarraa bilbila jira. Akkam jirtan? Nageenyi baraadha baara fayyaa nagaa isan nagumaami. Nageenyi baraadha fayyaadansaa jirra. Egaa mormiin guyyaa kaleessaa egaa godina Booranaa magaalaa Yaaballoo Fiddii lolaa keessaa jalqabe har'a kun dubluq dhaqqabe jechuullee dhagaa jirra. Mee maalidha mormiin guyyaa har'aa gaggeeffame kun mata duree maalirra gaggeeffame saameeqa gaggeeffame waan jedhu hawaasa keenya fi oolmaa guyyaa har'aa irraa nu himtani. Akkuma beekamu hiriirriiwwan kun godin keessatti naan halee ba'amaa ture. Tole. Halee godinatti ba'amaa ture godina irraati immoo irraa magaala aana dubulukutti godin Booranaa aana dubulukutti bakki lamtutti ba'ame. Akkuma beekamu yeroo ammaatti wal qabatee gaafileen bu'uuraaleen misoomaa hanqinaalee akka godinaatii fi akkaataa aanaleetti qaban ilaalchisee akkaataa rakkoo bulchiinsa gaarii akkaataa haaromsa gaffageenyaa godina keenyaaf hin godhamin ilaalchisee wantoota kanarra baane egaa walumaa galatti wantooti gurguddoon irra baane mata dureen isa jechuudha. Tokkoffaa bulchaa godinaa haa ta'e obbo Liiban Hareeroo haalli inni ittiin bulchaa ture jirus haala badaa waan ta'eef baay'ee kan nama jibbisiisu keessattuu midhaan caasaa isaa ijaarratee akkaataa turummaatiin uummata tajaajila kan jiru uummata sababa daangaatiin godina Booranaa aana dirree magaalaa Sooddaatti namoonni 4 kana raajii akkasumas ajjeefaman ni jiran akkasumas guyyaa jimaata dabree irratti aana godina Booranaa aana Hareerootti namoonni 10 ajjeefaman ni jiru. Akkanuuma irratti aan amma warrootaan kun dhiyaatan tokkollee waan hin jirre kan irratti sababeeffate guddaan kan kana haanis dabalee haala rakkoo bulchiinsa gaarii ha jiru. Haala bu'uuraalee misooma kan jiran fakkeenyaaf yuunivarsiitii Booranaa ta'aa bu'uura haamee yeroo ammaa kana Sadaasa taffaa kan keessatti diizaayinii isaa kaafame hasa eeggannuu ture hanga ammaatti homa hin jirre. Kolleejjiin barsiisotaatti magaalaa Yaaballootti ni banamtee eega banamtee booda eega konkolaataa siisaa jireen boodatti ni cufamtee wanti irra cufamtee deemu kan lamaan dabalatee jechuudha. Yuunivarsiitiin ijaarsi yeroodhaan haanuu galuuti. Kolleejjiin cufamtee nuuf haa banamtuufi kaan haaromsi fageenya sadarkaa Oromiyaatti kennanii akka jirre godina keenya wanti tokko fachochoofame namni bakka bakkatti hojjetoosu malee wanti kennanii caasaa warra furummaan wal dhaabbatanii wal ijaarratanii waan jiraniif kunis akka diigamu ilaalchisa kan irratti ni ba'anii haalli bishaan biliqoo haana dillootti ammaan dura qabamee ni jiranii sunis hanga ammaatti achotti ta'umaan garre kanas akka nuufi bishaan kun akka bakka goomanii duuka goomanii isaan uummataaf ibsaman hanga ammaa uummanni bishaan haroo dhuguusaa fidduu jechuudha. Walqabata kunis ni jira. Daandiiwwan gargar jiru ibsaan bu'uura misoomaatiin walqabatanii jechuun ni jiranii kan hunda irratti ba'amaa ture. Hiriirris naannoo sa'aatii lamaaf walakkaa ba'amee hanga sa'aatii 4 walakkaa hunda ture. Qaamni tokko odoonumatti hin bu'inu qaama poolisiitiin jaartii biyya qeerroon biyya walumaan ta'anii nagaadhaan oduu wanti tokko gamni tokkottumaan ta'anii nagaan ba'amee karaa nagaatiin ba'amee gale. Hiriira kanarratti qeerroo qofatti hirmaate moo maanguddolleen akkasumas warroottan hojjettoota mootummallee keessaa qooda fudhatanii jiran qaamni qooda keessa fudhate hiriira kanarratti eenyu fa'aadha? Hiriira kan keessatti jaartii biyyaa gamni cinaan tokko hiriirri kun egaa kun beekamu wanta baraa waan hedduu waan sodaatuu fi akkuma jalaatiin namummaan xiqqaan tokko irra barataan callaan walitti himamee bahee haa ta'uuti eega namni bahee barataan hunda juuniyarii elementaarii fi haayaskuulillee kan jiran pireparaatoorii hundinuu eega ba'an booda hojjetaanis qaamni
aangi keessatti hirmaatee jira. Jaarsichi baay'inaan xaaroleen biyya jajjaboon qataan keessa baay'inaan hirmaatee jiranii kunis egaa walumaa galatti qeerroo qofa osoo hin taane yookaan barataa qofa osoo hin taane gamni hojjeta mootummaa harki caaluu fi jaarsoleen biyya waliin hirmaatan jechuudha. Ayyee haaluma waliigalaatiin qabatamaa uummanni keenya keessa jiru eega hiriirri kun amma kaleessa yaabal'oo fi mi'ootti dho'ee har'a dubluq dhaqqabee borommoo mooyyalee fi aanaalee godinaalee boorana hundaa ni sochoosa jedhamee eegama jira. Haaluma waliigalaatiin qabatama biyyattiin keessa jirtuu fi uummanni Oromoo haala inni keessa jiruun akka qeerroo tokkotti mee dhaamsiyaati uummata Oromoo keenya booranaa fi akkasumas walumaa galatti uummata Oromoof wanni ati dhaamtu. Wanti dhaamnuuf tokkoffaa egaa uummanni Oromoon beenna jaarraa baay'eedhaa fi maal keessatti turree jaarraa amma dhaqqabeen beenna. Kun oduu ta'u walirratti tokkoffaa laalumsi akka hin jiraanne walirratti sun akka hin jiraanne. Ilmaa maan godin booranaatti namni namti baaf 5 olitti namoonni kun gammaa karaa miidiyaalee gargaraatiin hangammaa waraabamanii tokkos ba'amaa hin jiran biyya lama caalan tokkoffaa miidiyaan xiyyeeffannaan gammiyaatiif kennamu jiraachuu qaba. Kaan wal deeggarsi jiraachuu qaba. Fakkeenyaaf naannoo Harargee irratti ni jira deeggarsi ni agarra. Gama godina keenyaallee deeggarsi Oromoon nuuf godhamuu qaba. Kun immoo haalli immoo ittiin hirmaatanii haalli ittiin himatanii haalli ittiin ba'anii hirmatan kun jajjabaatee karaa seera qabeessummaa ta'e karaa Oromoo seera ni beenna seera mata keessan filutuma ni beenna seera keenyaan qabanne itti fufnee wal bira dhaabbannee jajjabaannee itti fufuu qabnaa jira. Koomiif immoo wanti gara nu jiru wanti qabnu immoo isa baafanneetiin mormannee inni mormachuuni akka mormannuu fi akka wal bira dhaabbanne akka cimnee tokkummaa ta'e jabeeffannee ijaarrannee akka deemuudhaan barbaadaani. Ayyee maarree obboleessa keenya akkasumas dubluq keessatti waajjira mootummaa keessatti qaama itti gaafatamummaa irratti hojjetaa jirtanii qaama akka itti gaafatamummaatti illee wanni kun akkanatti isin qooqamee wanni kun waan hawaasati jettanii dubbachuu keessaniif dhaamsa keessanillee hawaasa keenyaaf dabarsuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota guyyaa har'aatiin hedduu isin galatoomfannaa nagaa keessanuuf jiraadha. Baay'ee nu galatooma isanis akka nu hordoftan duuqnu bootanii akkana nu hordofuun keessanii baay'ee san galateeffate jajjabaadha yeroo biraallee koomiif wanti jiru hamaa san biraan gataa baay'ee nu jiraadha galatooma horaa bulaa. Horaa bulaa deebana hayyee nagaa keessanu oola. Hiriirri mormii guyyaa kaleessaa yaabaloof hiddii lolaa aanaa miyoo keessatti dhageessifamaa oole guyyaa har'aa dubluq kan dhaqqabee fi guyyootan itti aanan keessatti akka maddeen keenya naannicharraa nuuf gabaasanitti hiriirri aanaalee akka dhaas mataa wayyamaa waacillee areeroo dilloo aanaa taltallee aanaa dirree aanaa eelwayyaa goomolee guchii magaalaa bokkuu magaalaa tuqaa fi magaalaa bokkalaa keessatti hiriirri mormii cimaan bifa wal fakkaatuudhaan akka godinicha keessatti geggeeffamu maddeen keenya naannicharraa odeeffannoo nuuf kennaniiru. Jilli ulamoota fi hayyoota Oromiyaa godinaalee adda addaa irraatii walitti dhufan galmee caffee Oromiyaa keessatti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo obbo Lammaa Magarsa waliin guyyaa har'aa marii taasisan. Jilli ulamoota fi hayyoota Oromiyaa godinaalee adda addaa Finfinnee ulamoota fi hayyoota godina Oromiyaa sagalirraa walitti qabaman guyyaa har'aa galma caffee Oromiyaatti kabajamoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsa waliin marii erga taasisan booda imala isaanii akka jalqaban ibsame. Jilli kun guyyaa kaleessaa Sadaasa 17 bara 2010 hayyoonni fi ulamoonni Oromoo akkasumas qeerroowwan Oromoo godinaalee sagalirraa walitti dhufan handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee galma aadaa Oromootti walitti qabamuudhaan marii bal'aa dhimma hawaasa keenyaa lafaaf qabeenya isaarraa shiira diinan buqqaafame irratti geggeessaa oolaniiru. Kaayyoon imala kanaa uummata keenya qeef qabeenya isaarraa buqqaaniif deeggarsa taasisuun rakkoo keessatti wal bira dhaabbachuu jaalalaaf tokkummaa Oromoon qabu agarsiisu akka ta'e koreen qindeessitu imala kana beeksisaniiru. Imaltoonni kun buqqaatotaaf kan oolu ambulaansii Fordi mini kiliinik akka kiliinikaatti tajaajiluu danda'u fi siree ciisichaa 2 qabu tokko bituudhaan akkasumas deeggarsa meeshaalee adda addaa konkolaataa 8 fa'uun walumaa galatti deeggarsa qarshii miliyoona 4.5 tilmaamamu qabachuun guyyaa har'aa galma waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa argamanii kaayyoo imala isaanii ibsanii jiru. Jilli ulamoota daa'imman maanguddoota fi qeerroowwan Oromoo musliimaa of keessatti qabate lammiilee keenya shiira diinatiin qeef qabeenya isaaniirraa buqqaan daawwachuuf guyyaa har'aa ganama kana gara waajjira mootummaa naannoo Oromiyaa deemuun kabajamoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa waliin marii erga gaggeessan booda gara lammiileen keenya buqqaafamanii qubatan gara Harargee Hammarreessatti imala isaanii eegalanii akka jiran beekameera.
marii ganama kana kabajamoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa waliin taasifame irratti haasawa baniinsa kan taasisan dura bu'aan koree gargaarsa lammiiwwan keenyaa kan ta'an Dr. Dheeressaa hogguu ta'u itti aansuun Ustaas Kaamil Shamsuu kaayyoon jilli kun qabatee deemu lammiiwwan keenya qabeenyaaf qe'ee isaanii irraa buqqa'an maalirraa akka jiran daawwachuu fi gargaarsa wayitaawaa qabatee deemuudhaan qorannoo barbaachisa ta'e gochuun gara fuulduratti haala caalmatti lammiiwwan keenya kan itti dandamachiisan irratti hubannoo barbaachisu argachuuf imala akka jiran ibsaniiru. Itti aansuun Ustaas Soofiyaan Osmaan gargaarsa fi deeggarsa jilli kun qabatee deemaa jiru kan ibse yommuu ta'u jilli kun walumaa galatti gargaarsa jalqaba ambulaansii Ford American Standard kan oksijiinii dabalatee waan hundumaa guutameef tokko firaashii konkolaataa 3 laargoo saamunaa konkolaataa tokko qamadii konkolaataa 2 uffata konkolaataa tokko bishaan konkolaataa tokko walumaa galatti ambulaansii dabalatee gargaarsa meeshaalee akaakuuwwan konkolaataa 9 qabachuun imala akka jiran ibsameera. Ambulaansii tokko Ford American Standard kan ta'e mini clinic kan ta'e kan nama 3 achi keessatti tajaajiluu danda'u raffisuu danda'u mana yaalaa osoo hin geessin oksijiina qabu standardii isaa kan eeggate tokko qabnaa firaasha konkolaataa 3 qabnaa harcee konkolaataa 2 qabnaa laargoo saamunaa konkolaataa 1 qabnaa uffata konkolaataa 1 qabnaa bishaan konkolaataa 1 qabnaa. Gara ulamoota irraa haasawa kan taasisan ulamaa'ii keenya guddaan Haaji Ibrahim Tuufaa guyyaa har'aa gaddaaf gammachuutu nutti dhaga'ama erga jedhan booda gaddi keenya lammiileen keenya haala eessattu argame hin beeknan qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'uun kan nu gaddisiisee fi haala kanaan tokkummaa keenya jabeessuun keenya ammoo waan nu gammachiisudha jechuun fuuldureen keenya ifaadha waan barbaannu bira akka geenyu dhibbaan dhibbatti abdii qabna jechuudhaan gammachuu isaanii ibsataniiru. Gaddaa fi gammachuutu wal bira nutti dhabna. Biyyattii tana keessatti hin arginis hin dhagahinitu amma uumame. Sunillee gaddaa miti gammachuu. Tokkummaan Oromoo sabaan, saalaan, amantaan, naannoon, godinaaleen odoo addaan waliin qoodin tokko Oromoo jechuun amma itti geenne Rabbi dhugaanuu godhee jira gammannee jirra gammada. Kabajamaa ilma keenya pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa madirakii kanaaf waltajjii kanarra teenne abbo Obaamaa Rabbi si haa godhu jennee. kabajamoon pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa gama isaaniitiin ulamaa'onni maanguddoonni daa'iiwwaniif qeerroowwan Oromoo Musliimaa haala kanaan godina hundaarraa walitti qabamuun lammiiwwan keenya gargaaruuf kakka'umsa mataa keessaniitiin walitti qabamuun gammachuu guddaa akka ta'e ibsuun dhimma tokkummaaf wal dhaga'uu irratti jabeessanii gorsa dabarsaniiru. Ummata qaroo, ummata biingalee fi ummata jijjiirama keessa jirutu gaafa rakkatu sol bira dhaabata. Gaafa rakkatu kan wal baqatu ton ta'in, gaafa rakkatu kan walirraa dheessu ton ta'in, gaafa rakkatu rakkinni isa tokko rakkoo kooti jedhee rakkoo gaafa walirraa qooddatu qaroominni jechuun guddinni jechuun isa akkasiiti. Tokkummaa jechuun isa akkasiiti. Xinnaa guddaan beekaa wallaalaan hamma humna qabuun bira dhaabbatee gargaaraa jira, jajjabeessaa jira, jabaadhaa jechaa jira waan ta'eef kun uummata keenya buqqa'ee dowwaa ton ta'in hunduma keenya gammachiisaa jira waan ta'eef aadaa fuulduratti illee jabeeffachuu qabnu. Kanatu nu fayyada waan ta'eef kana dhabne kana dheebonne bara dheeraadhaaf kana dheebochaa turre waan ta'eef kanaafuu nuuf kun kudhaama guddaadha jedheetanii na laala. Maaliif hawwina tokkummaa kana? Maaliif dheebonna tokkummaa kana? Gaaddisa keenya waan ta'eef, irree keenya waan ta'eef, kabaja keenya waan ta'eef, ulfina keenya waan ta'eef, furtuu rakkoo keenya waa hundaa waan ta'eef waa bareeti. Kan nuti dheebonnuuf kan nuti hawwinuuf ganamaa galgale tonnuuffiin waa'ee tokkummaa saba kana kanaasuufnu. Inni immoo hojii akkasii keessatti cimu. Yoo dhugumaan nuti warra guddaadha, saba guddaadha toofiin jennu ummata yoo dhuguma lakkoofsa ummata keenyaaf saba keenyaa wal bira qabnee ilaalle miliyoonni walakkaa xinnaa. Kana dhaabuu dadhabne, kana qeesaa bultiitti horuu jireenyatti horuu gaafa dadhabne salphinni Oromoo kanaa oliin jiru anaaf. Kanaafuu ba'aadha. Ba'aa kana immoo ofirraa buusnee hiikuudhaaf hojjechuu qabna. Yoo kana goone immoo waan inni nuuf fidee dhufu waan kumaatamu. Waan inni nuuf fidee dhufu waan kumaatamu. Kabajni, ulfinni, tokkummaan, irreen inni nuuf fidee dhufu waan kumaatamu.
Sagantaa marii kanarratti beektotaaf qeerroowwanis yaada isaanii kan kennan yommuu ta'u dhumarratti kabajamoof jaalatamoon ulamaa biyya keenyaa kan ta'an Dr. Jeelaan Kadirii fi Munashinnii fi ustaasni keenya kabajamaaf jaalatamaan ustaas Raayyaa Abbaa Macaa furtuu ambulaansii obbo Lammaa Magarsatti kennaniiru. Jilli kun ulamoota gurguddoo akka Dr. Jeelaan Kadir, Dr. Kamal Haji Galatu, Sheikh Muhammad Abdullah, Sheikh Tahir Abdul Qadir, Sheikh Muhammad Siraj, Sheikh Haji Ibrahim Tofa, Sheikh Sultan Aman Ebba, Sheikh Usman, Sheikh Musa, Ustaz Abdullah Adama, Ustaz Raya Abba Macha, Ustaz Qamar Hussein, Ustaz Kamil Shamsu, Sheikh Jamal Aliyi, Ustaz Sufyan Usman, Munashid Ustaz Abdurrahman Hussein fi ulamoota gurguddoof hayyoota godina Oromiyaa sagalirraa walitti qabaman akka ta'e maddeenni keenya nuuf gabaasaniiru. Jilli hayyoota fi ulamoota godinoota Oromiyaa kun guyyaa Adama buluudhaan guyyaa borii gara hammarreessatti kan qajeelan akka ta'e kan ibsamee fi hawaasni keenya ulamoota fi hayyoota keenya kabajamoo kanaaf simanna kabajaa magaalota daandii irra jiranitti akka godhamuu fi dhaamsi darbee jira. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota keenya jilli mata duree lammittuu lammiif dhiiga jedhuudhaan imala isaanii guyyaa har'aa Finfinnee irraati gara hammarreessatti imaluudhaan guyyaa har'aa galgala magaalaa Adaamatti bulan kinoo ustaasa keenya kabajamaaf jaalatamaa ustaas Raayyaa Abbaa Macatti bilbilee haala guutuu gabaasa isaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Lammittuu lammiif dhiiga lammiiwwan keenya hiraarsaaf gidirsa adda addaa argaa jiran bakkatti dhaqnee ilaallee dubbisuudha qabna jechuudhaan kan imala isaanii gubbaa jiran bilbilee dubbifnee jirra itti dhiyaadha. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota keenya egaa jilli ulamoota keenya fi ustaasota keenya hammatee gama hammarreessatti guyyaa har'aa Finfinnee irraa kahee imala jira. Egaa haala adeemsa jilli kun itti imala jiru akkasumas guyyaa har'aa eessa jiranii karoorri isaanii maalidha waan jedhu akkuma gabaasa keenya keessatti isinii dhageessifne kana mee ustaasni keenya ustaasni kabajamaan ustaas Raayyaa Abbaa Macaa yeroo ammaa kana toora gubbaa jiranii. Ustaas assalaamu alaykum warahmatullahi. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا هاجرات وكم جرت لقيني برا فيا. أنا من نجاجاري نقلته من البسوق كتير. ما شاء الله. هدونا ما قم تشيفتني سورة لك سنهرنا كستي ورموتم موجين نمني كنا كخنان دورا متى كيسات أهمات ري هرنا موتم موجينو تتني سين أرجون إممان تنو قبي ولما أتكين موتم موجين أرجون أستاذ كين موتم موجين أرجون هدونا قم تشيسمي حالو مولي قلاتين قبين قويا كلي سراتي تري هقرنات تجرتن أكسين بيزي تاتن اللي كوبا قبنا مينو قباسا ميم القبا جرتن مال انتديما جرتن yeroo maduraatu namni iyyu tokkuma kan birmatu kuma jedhama kan iyyu tokkuma kan birmatu kan itti birmatu kuma akkuma jedhamu sila yaaduma gabaabaa tokkoon lammii dhiiga isa jedhamu bakkuma cikkeen dhaadannoo jedhu qabannee ammas immoo hidda malee qannachi hin dhiiguu dhaadannoo jedhu qabanneeti kan nuti kaane waan gabaabaa tokko jennee kaanaan akkuma beekamu akkuma argamu akkuma mul'atu hawaasni keenya bal'aan naannoo garaagaraa irraa nu bira dhaabbatee lakki anis hawaasa kootiif jira lakki anis jira jechuudhaan wal dorgomee kun amma dhufne as geenye bakki nuti irraa kaane wama gabaabaa tokko haalli amma itti jiramu gabaabumatti makiinaan 8 nyaataa fi uffanni makiinaa tokko kophee jedhi uffata jedhi makiinaa tokko Aysuuzuu Fesaarrii yookaan Aysuuzuu kan tokko kan waan uummanni keenya afatu rakkatu afannaatti rakkatu quuqaarra ciisaa jiru ofii firaashiirra ciifnee mana keenya gallee ofii bishaan gaarii bishaan qabbanaa'aa dhugnee mana keenya gallee qabbanaa'aa keessa ilmaan keenya wajjin gallee hawaasa keenya kana hawaasa utuu qabuu dhabe hawaasa utuu namaa kennu hiree qabu hiree namarraa fudhachuu mudate kana waan sila amma jennee amma gaafa duraa dhaqqabnutti horiin qofti ergine akkuma beekamu gumaasa adda addaallee gumaachinullee nu hanqatee jennaan kan nuti yaadaan itti hirmaanne onneen nu dhiige sana nu ga'uu didee jennaan amma moo ijaan ilaallee rakkoo isaanii ilaallee rakkoon hawaasa keenyaa kun isa ijaan ilaalamee akkanatti irraa hafamu miti jennee isa jalqabaa ambulaansii tokkollee bitannee
kunoo hawaasa dhukkubsate namoota dhukkubsate akka itti wal dhaanamu bakka itti wal dhaanamu kan istaandaardii isaa eeggate kan siree lama of keessaa qabu ambulaansii bareedaa tokko binnee hawaasni keenyas nu gumaachee waan qabnu walitti darbatannee hawaasa keenya arguudhaaf deemaa jirra. Akkas fakkaata dubbiin amma magaalaa Finfinneerraa har'a guyyaa har'aa kabajamaa obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaatu qulfii anaa fi Dr. Jeelaan Hirkaa fudhatee fuudhee ka'ee Dr. Abarraa itti gaafatamaa koomishiniitti laatee yeroo ammaa kana keessa nu gaggeessee jennaan galgaluma kana kaanee amma magaalaa Adaamaa bullee yoo rabbi jedhe immoo ganama imala keenya jalqabnaa jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin eegamee ustaaza keenya carraa kanatti fayyadamuudhaan dammaqiinsa ummanni keenya yeroo ammaa kanatti argisiisaa jiru tokkummaa ummanni keenya walii dirmachuu walii rifachuu naatoo walii qabaachuu kana carraa kanatti fayyadamuudhaan haala ummanni keenya irra jiru kanaadhaan haala ummanni keenya irra jiru kana keessatti akka dhumatti mi akka goolabbitti ergaa walii galaa isin dabarsitan borummoo ummanni hammarreessaa maalaa eegu. Baay'ee gaariidha gaafii bareedduu siiti hawaasni keenya bifa walii garaatti hammaraatti yeroo ammaa kana keessa Oromoon naannoo Azaboo naannoo Tigraay irraa ka'ee imala fuuldura keenya tarkaanfatee yeroo ammaa kana keessa warri bahaa simannaadhaan hawaasa keenya gargaaree isinuu kan nutti dhuftan isinuu kan fagoo sanarraa durcittanii haftan durcittanii irraa jiraachuu keessanuu daganne lakkii mattumaa isiniif jirra jettanii biyya fagoo sanaa kaatanii birmannaa hawaasa keenyaa jettanii namni 25 imala karaa gubbaarra jiru kayyoo ijaan argan imimmaan nama qabu kana bakkuma citteen dhiidii dhugumatti nama jechisiisa hawaasni keenya naannoo Tigraay raayyaarraa ka'ee namoonni keenya amma imala fuulduree keenya jiran yeroo ammaa kana keessa maarree warri kaleessa namni dhaqee jara kana lakkii isinii jedhee yaadachiisen jiru jennaan dhugumatti hidda malee xannachin dhiigu akkuma beekamu hawaasa garaagaraati wajjiniin jirra garuu hawaasa biraa waan komannu hin qabnu ofumaa keenyaaf hawaasa keenya kana hanqannu mattuma hawaasa keenya kana bira meenumti hanqanneetu nu nyaate bulu abadan ilmaan hawaasa keenya bakkeetti nu jala darbaman kun abadan nu nyaate bulu abadan agaboon bulanu abadan ummati hawaasa keenya qullaan buluutuun uffata 2-3 uffatee karaa deemee bobba'ee galu hawaasni keenya kun ilmaan isaa jalatti hin boossu ilmaan kan koo gammaddee kolfitee gabbaatee ol galtu yaada jedhu kun hawaasa naannoo keenya kana hunda keessatti ija bu'ee nu marguu qaba kanaa jennaan walitti dhufuun kun faayidaa guddaa nu qaba walitti dhufuun kun dirqama walitti dhufuun nama goosisu yeroo ammaa kana keessa hubatee hawaasni keenya lammiitu lammii dhiiga dhaadannoon keenya makiinaa keenya irratti maxxanfamee jiru lammiitu lammii dhiigaa jira dhugaadha kun akkatti mormamuu hin qabu baay'ee wal eegganne waan ta'eef kan biraa maqaa kaasuu hin barbaadu gabaabumatti wanni hawaasa keenyaa dhaamu kun gumaata jalqabaati wanni miliyoonii 3-4 hojjetamtu fi kun gumaata jalqabaati gumaata eegalaati gumaata xumuraati miti hawaasa keenya yeroo achi dhaynee achi as deebinu waan ummata biraan ga'annu waan ummata keenya biraa dhaynee ijaan ilaallee dhufnee isiniin geenyu isinis nurraa simadhaa jechuudha akkasumas mootummaa naannoo Oromiyaa akka gaariitti nu galateeffadhaan isiniin jedha. Ayyagaa hedduu galatooma umriin keessan nuuf haa dheeratu hedduu isin galatoonfannaa imalli keessan ka milkii haa taatu milkaa'aa goobangala isiniin jenna jazaakumullahu khairan hedduu gammachuu qabna ammallee gara Jimma kanarraatillee konkolataan 40 ol ta'u dhufaa jira jechuullee dhageenne walquba qabaadhati. Akkasi Asaasa magaalaan Asaasaa kun guyyaa arba'aa kana ka'a boru guyyaa kibxataa Jimmatu ka'aa dhufaa jira karaarra jira Asaasa Shaashamanni ergee ka'ee Shaashamanni ergine daanaf nu jedhanii Asaasa makiinaa lakkoofsisaa ani beeyne guyyaa arba'aa ka'aa jiru yoo rabbi jedhee akkuma kanas ummanni naannoo biraatis arraa wanni adda godhu imala keenyaarraa Wallagga keessa jira Jimma keessa jira Baalee keessa jira Arsii keessa jira Adaamaa keessa jira Shaashamanni naannoo dhumti Harargee guutuu keessa jira naannoo dhumti keessa dhabame hin jiru
Kanaa jecha salaalee keessa jira gosa adda addaatu keessa jira imala keenya daawwanni adda godhu isaa kana galatoonfachuu akka gaariitti barbaanna. Jimmammoo addatti gadda guyyaa tokkittiitti birrii miliyoona 3 ol hawaasa keenya walitti qabiinsa kanammoo duudanurraa qabu. Ajjoon irraa qabu, ta'aaban irraa qabu, harkan irraa qabu durisi nu qofaa miti kan harka durii irraa qabu. Dhugumatti gaafa durii dhufanii naannoo keenya naannoo Harar jedhamee beekamu jira Jimmatti. Kana qofaa miti wanni abbootii bulchiinsa naannoo adda addaati ani dhaamu akka Oromiyaatti hawaasa keenya kana achitti bishaanitti qabnee daqiiqii kenninee nyaachisnee bishaan obaafnee galuun kun ga'aa miti. Lafa fudhannee akka naannoo Jimmaatti, akka naannoo Naqamteetti, akka naannoo Beddellee fi Mattuutti lafa fuunee hawaasa keenya mana ijaarree gaafa qubsiifnee qofa cinaacha tokko rafnee bullaan isiniin jedha. Hedduu galatooma ustaas umriin keessan nuuf dheeratu fayyataa imalli keessan kakayraa taatu egaa walquba qabaannaa isinii bilbilaa guyyaa borillee gabaasa sanirraa barbaanna maarree isinuu gaazexeessa kenna taatanii jirtanii. Galatooma ulfaata. Bifuma wal fakkaatuudhaan jilli ulamootaa ustaasa keenya guyyaadhaa Finfinneerraa imala jalqaban magaalaa Adaamaa hoteela Kaayyoo Boru jedhamutti ulamoota hayyoota magaalaa Adaamaatiin wal simachuudhaan imala gaarii kan milkii akka ta'u du'aayii waliif gochaa gammachuu akkaan jabduu fi seena qabduun turtii taasisuudhaan sagantaa irbaatas waliin taasisaniiru. Guyyaa boriirraa jalqabee imalli magaalaa Adaamaarraa gara Harar Hammarreessatti akka taasifamu beekamee jira. Bifuma wal fakkaatuudhaan qeerroon bulchiinsi magaalaa Shaashamannee fi jaarsoliin biyyaa akkasumas namoonni bebeekamoon hedduun godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee irraa deeggarsa adda addaa kan akka harcee qamadii boqqolloo bishaan mokorooniif uffata qabatanii konkolaataa 15 oliidhaan guyyaa kaleessaarraa jalqabee gara Hammarreessatti imala akka taasisaa jiran beekame. Jilli magaalaa Shaashamannee irraa socho'e kun guyyaa kaleessaarraa kaasuudhaan kan imala isa eegale yommuu ta'u guyyaa har'aa jilli kun magaalota hedduu qaxxaamuruudhaan gara Hammarreessatti imalaa akka jiru maddeenni keenya nuuf gabaasaniiru. Jilli magaalaa Shaashamannee kun kabajaaf jaalala ustaasa keenya ustaas Ahmadiin Jabaliif qaban ibsuudhaaf suura isaa baanara gubbatti kaa'uudhaan agarsiisaniiru. Jilli kun huccuu injifannoon galuun baranuma jedhus qopheessuudhaan kan uffatanii tokkummaa isaanii agarsiisaa imalaa jiran akka ta'e maddeenni keenya nuuf gabaasaniiru. Bifuma wal fakkaatuudhaan guyyaa borii konkolaataan 40 ol Jimmaarraa gama Hammarreessatti qajeeluudhaaf qophee isaa xumureera. Jilli ulamootaaf sheekota gurguddoo godina Jimmaa aanalee adda addaa keessatti argaman kan akka Sheek Shaafi Hamzaaf Ustaaz Gaalii Abbaabooriif maanguddoota fi qeerroo Jimmaa if keessatti hammate guyyaa borii Sadaasa 19 bara 2010 konkolaataa 40 ol dhaqqabuun gama hawaasa keenya qeef qabeenya isaaniirraa buqqaafamaniif deeggarsa taasisuuf guyyaa borii kaampii Hammarreessatti deeggarsa adda addaa qabachuun imaluuf qophii isaanii hunda xumuraniiru. Imala kanarratti Ustaaz Haydar Kadaris guyyaa borii magaalaa Finfinneerraa jiila kana wajjin akka imalan beekameera. Dhimma kanarratti Ustaaz Gaalii Abbaabooritti bilbiluudhaan dubbifne jira nu faana bu'aa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaazuna akkam jirtan nageenyi baraadha fayyuma? Fayyaadha akkami gaariidha? Akkam maatiin nagaadha? Nagaa hunduu nagaadha gama keessan akkam nageenyi baraadha isin fayyaa jirtanii? Alhamdulillah wallahi hunduu gaariidha numa gaariitti nageenya maan jira. Baga jiraattan egaa akkuma guyyaa har'aa gabaasa gama keessanillee irraa arganne kabajamtoota fi dhaggeeffattoota keenya kan wajjin dubbataa jirru Ustaaz Gaalii Abbaabooriidha godina Jimmaa magaalaa Jimmaarraati. Uummanni keenya godina Jimmaa tibba kanarratti eega sochii akkaan cimaa taasisaa jiranii magaalalee fi aanalee adda addaa keessatti dirmannaan isaan lammii isaaniif taasisaa jiran akkaan ajaa'ibsiisati. Egaa guyyaa borii irratti illee konkolaataan 40 dhaqqabu gara Hammarreessatti fuula isaa qajeelfatuudhaaf sochii isaanii akka xumuranii Ustaaz Gaalii Abbaaboor nuu himanii jiran. Mee haaluma waliigalaatiin Ustaaz jazaakumullahu khairan baarakallahu fiikum. Qophiin kun akkamitti jalqabee yoom jalqabee maantu qophii kanatti isin kakaase kan jedhu irraati osoo dhaggeeffattoota keenyatti waan tokko imala guyyaa borii irraati osoo nu himtan jenneeti.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Yaada gaariidha. Qophiin keenya akka inni jalqaba eegaluutti danda'e akkuma beekamu manni keenya namni gara 600 olitti tilmaamamu hanga 800 iyyuu gahee kan jedhamu kuni qe'ee isaaniirraa buqqa'anii miidhaan guddaan isaanirra dhaqqabee uummanni kun qabeenyi isaanii barbadaa'ee bakka irratti hafanii aduu rukutamaa waan nyaatan dhabanii beela'aa rakkinni guddaan isaan mudachuun isaanii beekamaadha. Uummata kana immoo qaamni tokko mootummaan qofti yookiin immoo uummanni naannoo tokko qofti bira dhaabbatee beela keessaa baasuun hin danda'amu. Namni yeroo mana isaa keessa jiraatu wanti inni ittiin jiraatu kun tilmaamamuu dhabe malee qabeenya guddaadha. Manni baay'ee nama dhoskee jiraata waan ta'eef namni yeroo mana keessa jiraatu haalli isaan beekamu. Amma uummanni kun erga dirreetti ba'anii ilmaan harkaa beela'ee ofii jaraatii beela'anii waan nyaatan dhabanii dirqama bira jiraachuun akka sabummaattis akka lammaattis akka amantiitti illee waan nama ajaju waan ta'eef dirqama kallattii hedduutiin nurra jira waan jedhu kana beektonni keenya wajjin shooraa goone akka muslimaatti akkuma beekamu nam tokko osoo muslima ta'uu baate illee gaafa inni rakkatee haala cimaadhaan miidhaan irra dhaqqabee jedhee bira dhaabachuun dirqama. Waan kanaaf uummanni muslimaa godina Jimmaa sochii biyya keessa jirus ilaalee maal gochuu qabnaa uummanni kun baay'ee beela'ee rakkateera waan jedhu beektolee wajjiniin mari'annee jennaan dirqama bira dhaabbachuu qabna waan jedhu irra gahame erga murtii kana irra gahame jedhee haala kamiin immoo ta'uu qabaan mariin godhamee deddeebifamee mariin godhamee eega ka'ee kallattii sheekolee keenya akka Haji Shaafii Yaasiin akka Haji Hamzaa Muhammad Nuuriin mari'annee sheekolee godina Jimmaa keessa aanaa 23 jira yeroo ammaa aanaa hundarrattuu waamicha dabarsinee sheekoleenii fi manguddoonni akkuma kana qeerroleen jiranu akka dhufanii waan kanarratti waan gumaachuu qaban mari'atanuu waamicha goone haala kanaan jalqabame jechuu kooti gabaabinumaan. Egaa hedduu galatooma baarakalloo fiikum waan akkaan nama gammachiisudha. Egaa imalli guyyaa borii taasisuudhaaf jirtan sochii kana keessatti qaamni irraa qooda fudhatee imala kanatti qajeelu qaama kamiidha? Maal qabattanii deemaa jirtan gara uummata keenyatti? Akkuma namatti ibsaa ture uummanni keenya amma aanaarraa gaafa duraa waamne jenne sheekolee lama qaba. Sheekolee jechuun beektolee amantii Islaamaa. Akkasuma manguddoo lama qaba qeerroo yookiin dargaggoota irraa nama lama qaba warri dhufee hirmaate kun hunduu gammachuu guddaadhaan dheeraa turre uummata kanarraa iyyuu turre irraa akka sabummaattis akka rabbiin birattis ni gaafatan akkuma seenaatti ni gaafatan qabnaa waan hunduu akka badii qabanu ofitti amananii yoo xiqqaate uummata kana miliyoona 3 gumaachineetti bira dhaabbachuu qabnaa waan jedhu waadaa seenanii amma immoo miliyoona 1 midhaan binneetti jedhannee bakka kanatti uummata kana bira dhaabbannaa jedhame. Ogaan kana siin jedhu uummanni kun duraan qarshiin buufne jechuu miti. Duraan illee uummanni aanaa hundarrattuu qarshii buuseera osoo duraan amantiidhaan osoo waliin qoodin sabaan osoo waliin qoodin buufame akkuma magaalaa Jimmaa qofattuu kan taanaa kan bira kan qarshiin seene qarshii miliyoona 2.5 naannoo ta'uu kan isaan seensisanii kaan irraa midhaan bitanii deeggaranii turanii. Kanuma wajjin akka addaatti uummanni musliimaa bira dhaabbachuu qaba waliigalee yoo xiqqaate qarshii miliyoona 3 geessineeti uummata kana deeggaruu qabna jedhanii amma immoo qarshii miliyoona 1 midhaan bitamee deemuu qaba. Amma uga deemnu kana gaa uummanni uummata akka bu'ee deema akkuma gaafa duraatti sheekoleen ni jiru manguddoonni jaarsoleen biyyaa ni jiru dargaggoonni yookiin qeerroon ni jiru haala kana sadanirraa uumameeti kan inni ittiin hoogganamee deemu beektolee yookiin aalima beektolee islaamaatiin hoogganamee deemaa jechuudha. Egaa hedduu galatoomamee ustaas Gaalii haaluma waliigalaatiin imala keessan guyyaa borii wanni isin taasisaa jirtanii lammii keenya bira dhaabbachuu fi lammittuu lammiif dirmate jechuudhaan imalli kun kallattii adda addaan godinaalee adda addaan taasifamaa jira. Akkuma waliigalatti egaa rakkoo uummata keenyaa irratti bara kana galte kana irraa haaluma waliigalaatiin uummata keenyaa fi wanni isin dhaamtan. Kana laalchisee dhaamsi jedhanu baay'eetu jira. Uummanni buqqaa akkuma sila jenne lakkoofsi isaanii haalaan guddaadha. Uummata akkuma 700 800 jechuun akka seenaa biyyattii kanaatti waan haaraadha waan takkaa jiru miti kuni. Garuma dhiibbi gurguddaan illee jiru.
barakkaa Yohaannis keessa yookiin barakkaa Atsoota duraanii keessayyuu uummanni hanga kana baay'atu biyyarraa buqqa'ee godaanii hin beeku sina biyyattii kanaa keessatti waan haaraadha jechuu kooti. Kanaaf uummata kana haala kanaan yeroo jalqabaatii biyyattii keessatti bakka buqqa'ee kana sochiin hamma uummanni godhaaru deeggarsi hamma uummanni godhaaru kun gahaadhaa jedhee yeroo taa'e ilaaluu gahaa taa'ee natti hin mul'anne. Ammallee dabalata guddaa barbaada uummanni haala guddaadhaan hamilee kaka'iinsa guddaadhaan yoo dhaqee bira hin dhaabbanne uummata kana keessa nama baay'eetu nyaataan miidhamuuf deemaa nama baay'eetu kallattii fayyaatiin miidhamuuf deemaa nama baay'eetu aduu irratti rooba irratti hafee miidhaan guddaan irra dhaqqabuuf deemaa. Ammallee wallabbiin kun waan dhaabbate siin fakkaatu uummanni bakka irraa nama buqqa'aa jira akkanni odeeffannoo miidiyaa dhaga'utti. Kanaafuu ammas uummanni keessumaa osoo sabaan wal qoodin osoo amantiidhaan wal hin qoodin uummanni hunduu namootan kana bira dhaabbachuu akka qabu beekamaadha. Keessumaa uummanni musliimaa immoo akka itti islaamni nama ajaju beekamaadha. Yeroo namni tokko beela yeroo namni tokko beekotee jedhii bira dhaabbachuun ajaja guddaa waan ta'eef uummanni musliimaa kallattii jiru hundarraa akka bira dhaabbatu uummanni musliimaa hin taanes kan amantii biraa kiristaanas waaqeffatas ta'e uummata kana bira dhaabbachuu akka inni qabudha. Hammallee ga'aa miti. Kan bira dedeemamee qallamni dhiyeeffamaaruuf ga'aa miti. Isa kana amileedhaan itti haasochoonuu isa jedhudha ergaan kun. Egaa hedduu galatoomaa Ustaas Gaalee Abbaa Boor inshallah guyyaa borillee imalli keessan kamilki haa ta'u wal hordofaa isinillee gabaasaa akka nu ergitan abdii guddaa qabnaa nulleen isin quba qabaannaa akkasumas imalli keessan kakeeriif kamilki haa ta'u. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبوك جزاك الله خيرا. deeggarsi lammii waan kennaaf taasifamaa jiru roga hundaan cimee itti fufee jira. Lammiif gaachana jechuudhaan guyyaadhaa magaalaa Itayyaa keessatti deeggarsi lammiiwwan kenna qeef qabeenya isaanii irraa buqqa'anii fi taasifamaa akka oole beekamee jira. deeggarsi lammiif gaachana jedhuudhaan qeerroon baabiiftuu Oromiyaa magaalaa Finfinnee naannoo Boolee irraati gargaarsa marsaa lammaffaa isaanii walitti qabatanii ulamoota fi hayyoota kenna deeggarsa taasisuuf imalaa jiranitti walitti dabalamaniiru. Deeggarsi qeerroon baabiiftuu walitti qabatan kun daakuu daqiiqa effasarri tokko akkasumas firaasha ayisuuzuu tokko bishaan ayisuuzuu tokko saamunaa ayisuuzuu tokko bitachuudhaan jiila kana wajjin dabalamuudhaan imala isaanii kan jalqabanii fi galgala guyyaadhaa isaanis magaalaa Adaamaa akka bulanii bor ganama imala isaanii waliin jalqaban beekamee jira. Kallattii biraatiin qeerroon gooroo muuxii lammiilee kenna kan naannoo Somaalee irraa wayyaaniin buqqaafamteef gargaarsa nyaataaf bishaanii godha akka oomee jira. Akkasumas godina Jimmaa aanaa Saqqaa Coqorsatti uummanni kenna lammiiwwan kenna shiira diinatiin qabeenyaaf qe'ee isaanii irraa buqqaafamaniif sochii guyyaa sadiif taasifameef qarshii 2,762 lammiiwwan Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqaaniif hawaasa aanichaa irra maruudhaan imaltoota konkolaachistoota irraa walitti sassaabaa akka oolan beekamee jira. Bifa wal fakkaatuudhaan godina Kibba Lixa Shawaa aanaa Walisoo qeerroon magaalaa Diliilaa gadda guyyaa 23 bara 2017 saba keenya naannoo Somaalee irraa buqqaaniif poolisii Oromiyaa buufata Daliilaa waliin ta'uudhaan uummata keenya naannoo Somaalee irraa buqqa'eef karaarra dhaabbachuudhaan qarshii 10,000 ol walitti qabanii bakka baqattoonni magaalaa Walisoo qubatanii jiran harka bakka bu'oota baqattootatti kennaniiru. qeerroon Oromoota raayyaa amna dheera qaxxaamuruudhaan hawaasa keenya shiira diinatiin qeef qabeenya isaarraa buqqa'e kana marreessa jiru daawwatan hundi isaanii magaalaa Ciroo akka seenan beekamee jira. Qeerroon magaalaa Ciroo hoteelan bultan jechuudhaan mana maanguddoo Oromoo akka qubachiisanis maddeenni gabaasaniiru. Kallattii biraan duulli uummata keenyaa irratti liyyuu haayilii poolisiin taasifamaa jiru itti fufee jira. Guyyaadhaa godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo guutuu bakka bishaan O'aa jedhamutti liyyuu poolisiin naannoo Somaalee uummata keenyaa irratti lola banuudhaan nama tokko kan maqaan isaa Ahmad Adam Bakar jedhamu akka madeessite beekamee jira. Akkasumas godina Baalee aanaa Daawwee Sarar gandadheen duuba jedhamu lolli guyyaa kaleessaarraa akka gaggeeffamaa turee fi ganama guyyaadhaa gandadheen du'eebitti lola hama gaggeeffamaa turedha. Liyyuu poolisii Somaaleerraa namni lama yoo ajjeefamu uummanni keenya Oromoo ifirraa qolatus goonni tokko akka irraa rukutame yeroo ammaa hospitaala Gindhiirii keessatti wal'aanamaa jiru maddeen gabaasaniiru. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandii Haqaa oduuwwan keenya guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee kana fakkaatu qophiiwwan keenya hafan wajjin turmaata gaarii.
Raadiyoo Daandii Haqaa qilleensa gubbaa naannooytee ifa baaftee oduu haqaa. Ulaa hundumaa dhadhooytee iddoo rakkoon jiru maraa. Baadiyyaa magaalaa baddaa fi gammoojjii nafnee addaan baaftee dhugaaf dharaa. Raadiyoo Daandii Haqaa. Raadiyoo Daandii Haqaa qilleensa gubbaa naannooytee ifa baaftee oduu haqaa. Dhimma amantii fi hawaasaa dhimma siyaasaa biyyattii halkan guyyaa hin jettu gadi fageenyaan ilaalti. Roroo jiruun daa'imaa lammii isiitiif quuqamti. Raadiyoo Daandii Haqaa. Raadiyoo Daandii Haqaa qilleensa gubbaa naannooytee ifa baaftee oduu haqaa. Hojjettoota ishii biyya jiran hundaa wal taatee yoo maraa qilleensa gubbaa wal arguu biyyarraa istuudiyoon si gargaraa. Akkana jedha waggoota lama lakkooytee fuulduraafillee waa hedduu karoorfattee daran ammallee guddachuu lammiisii gargaarsifattee. Egaa akka kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandii Haqaa hawaasni keenya roga hundaa wal hubachuudhaan jaalalaaf tokkummaadhaan imalli isaanii gara hammarreessatti taasisaa jiran kun guutuu Oromiyaa bakka uummanni keenya irraa buqqa'e hundatti deemuudhaan daawwannaa taasisuudha qaba. Lammittuu lammiif dhiiga wal malee maal qabna? Saba kanarraa dhalanne nuumattu waliif rifata, nuumattu naatoo walii qabaata. Qaamni bira naatoo nuu qabaatu hin jiru argaa jirra. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccallee dubbatanii jiran kanaan durallee dubbataa jirra. Nuumatti walii rifata. Yaa hawaasa keenya walii birmadhaa, walii tumsa, wal bira dhaabbadhaan dhaamsa keenya. Egaa hawaasa keenya kabajamuuf qaqqaalii kan imala kana gubbaa jirtan imalli imala kayriisanii haa taatu. Uummanni keenya kallattii godina Harargeetiin argamtan kan karaa gubbaa jirtan ulamaa'ota keenya fayyoota keenya karaa irratti illee akka nuu simattan asumaan dhaamanna simannaa bareedaa nuuf taasisa. Akkuma uummata keenya hawaasa argitee Oromoo Raayyaa kuunoo amna dheeraa uummanni Oromoo kuunoo achitti argitee hiraarfamaa ture. Saba isaa bal'aa kana arguudhaaf amna dheeraa kana qaxxaamuree kuno uummata isaa keessa makame akkasitti argitee gammachuuf boo'ichaadhaan hawaasa keessatti argitee jaalalaadhaan simatamaa jiran simannaan akkana kun beefamuudha qaba. Wal haa jajjabeessinu jenna. Egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota keenya kana taansuudhaan gara seenaa ergamaa Rabbi alayhi salaatu wasalaam boqonnaa lammaffaa kutaa 31ffatti isin ceesifna itti dhihaadha. Daandii Haqaa Raadiyoo Daandii Haqaa. Akkuma maqaa isiitu dharaaf dhugaa nuuf ibsitu sagantaaleen si gaggaarii qalbii namaa booharsitu lama hayyuu daa'ii beektolee gaggaafatee yaa barsiiftuu teenya sirraa dhageenya imala ilmii galmee seenaa addunyaa. Raadiyoo Daandii Haqaa Raadiyoo Daandii Haqaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كبجمتو رجفتو راديو Daandii Haqaa bakka jirtanittiin salaamni keessan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eegas ninjee booda darsii keenya darsii siiraa ergamaa Rabbi alayhi salaatu wassalaam darsii mata duree agartee darsii 31 الدرس الحادي والثلاثون mata dureen isaa اليوم يوم المرحمة bakka jedhu guyyaan guyyaa rahmataa ka jedhu qabannee isin dhiyaanne jecha. Sanirrattiin agartee akkuma baratametti qabsii takka lama sadi jennee akkasittiin laalla. Qabxiin tokkoffaa lakkoofsi tokkoffaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam gaafa makka seenuu barbaade makka seenuu wayita fedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam lamma araada rasuul sallallahu alayhi wasallam dukhula makkata abbeeraa isaa abbaasii waan jee Abbaa Sufiyaan asitti hidhiiti bakka gartee waraanni Islaamaa dabru kanatti hidhiiti akka jeeshii takkaa'uu waraana warra agartee muslimtootaa kana argu je'een jecha barasan keessatti.
فمرت القبائل بالرايات من قص أداتين أدان جتان على بائساك أبتي ويتدبروا وأبو سفيان يراها ني أرقدوا ببان سفيان كسيت العلاجي أباسين قافت إني كوني سيد معلوم من كانت قرتي قصا قصا انديمو جئ قافته أو كسم قصا قرتي ور مدينة تكا قصا ور أنصارات جئ أمتلوي تسين دفته نمني على بائسي باتي ديمون سعد بن عباداتي أتشمل أتيجر إساوان جئن فقال له جئن دوبا اليوم يوم الملحمة جئن قيان قيا قرتي كعبة لين ديقمت قيا كعبة نقرتي حلال تاتو قيا لولاتي جئن ويتدبيت هنا الأقاي دوبا فلما مر الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أبو سفيان رسول فنينا أبان سفيان وان جئن أو أمرت بقتل قومك سيأتي قرتي أمتك كيف أجدت أجد جئن قال لا فذكر له كلام سعد كنو سعد كاننا نجني قيان قيا قرتي كعبا قرتي حلال تاتنا نجني جنان فقال الله عليه وسلم كذب سعد لك دبيسا لقان جني اليوم يوم المرحمة قيان قيا رحمتاتي ملي قيان قيا قرتي كعبا فهمت ملي قيان قيا ربي قريش اللي الفيس ملي قيا ربي ساندك يسومي تيجي ثم أخذ الراية من سعد نبوسا جيجا قرتي الرافو الأنيتي دوما قرتي أتين كوني نما رحمة قبدو نما قرتي ترتيب نتر ديمتو غاريمتي بالجنس كان كي غاريمي جاني الراجل جيراني وعطاها ابنه المساكن ننجيت مجايسات ديمين وأمر الجيش ألا يقاتل إلا من قاتله نما سنين لولي مالي نم تقول لي لولي ناجي شوران رسول عليه الصلاة والسلام أجل دبر سيجا دوما قرتي قبتي لن سدين أسيد دبني وكين أفلان أسيد دبني توني قباب دو درسين تون درسين قباب دوان تاتيف gama gartee gaafiitiin deemna jecha eega qabxii sadiin tana laallee boodatti ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم للعباس حين دخول مكة رسول عليه الصلاة والسلام مال جد دوبة وان إني جئ مال إني عباسين ويتمكى سينوسان مال جئين رسول عليه الصلاة والسلام وان إني جئين عباس فيان كان أسيت هديتي أبيرا عباسي وانجي رسول أسي هديتي karaa kan irratti wayita faradoon warra gartee waraana muslimtoota wayita isaan makka seenan haalaalu asitti hidhii jedheen jecha garte tawale maadaa hadatha bacda dhaalika maaltu argame eegasii eega achitti hidhanii abaa sufyaan eega hidhanii booda maaltu argame wayita jedhutti gosti adda addaa karaa adda addaatiin akkasittiin alaabaa isaanii qabatanii alaabaa saniin dabruun waan argame jecha akkasittiin namni martuu gosti martuu baandiraa ofii qabatte kasiyyaati jecha haga gartee gosti cufti haga gosti warra madiinaa takka dhuftee ta warra madiinaa san namni alaabaa isaanii qabatee deemu sa'd ibn ubaadaati akkasittiin wayta inni ilaalee faltafata ila abi sufyaan sa'd ibn ubaadaa kun abbaa sufyaan kan achi ilaalee waan jeen guyyaa lolaati jeen guyyaa jabdu hadha guyyaa tidhaadatee jennaan achiin duuba gartee abbaan sufyaan maal dubbiin akkanaa je'ee rifatee رسول كأن قافت عليه الصلاة والسلام ماذا قال أبو سفيان للرسول صلى الله عليه وسلم كنو أبان سفيان مال جد إرقما ربيتين رسول مال جدين سلاتين كني أمتك كيفت آجت اتأجج أمتك كرمو اتجج رسول قافت أبان سفيان ماذا وبماذا أجابه رسول صلى الله عليه وسلم رسول له مال تديبسه مال جاء رسول كأن عليه الصلاة والسلام رسول له نتي ديبسه لكي قال لا انقوني أنا قرتيهن جنة جنان مار يكون وكاننا نجنة سعد قيا ملحماتنا نجنة قيا كسينا نجنة جريو يتأني التيمة رسول كأن عليه الصلاة والسلام لكي دبين أكسيمتي دبي قرتي قيا الفناتي قيا كعبان وفي فهمتو قيا كبجاتي جتشوران دي بسجتش قرتي دوبا أتشين بودا ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إيجاسي مال التيمي إيجا سنقول إيه بودا مال قول الرسول عليه الصلاة والسلام رسول كينا باندرا تكاو ألابا تنا سعد الرافود الآن سعد بن عبادة الرافود الآن إلما إساتي كنة جيجا إلما إساتي كنة إلما إسا إيجاسي أتشين بودا ورانا اللي ورئيسا ولي انجيرو أكا نمتكون هلو لجيجو
karoora barbaachisu itti kennee nama isinii lole qofa difeensi godhu malee lafaa kaatanii nam tokkollee akka lolleen jechuun ajaja akkasiitii fi karoora kanaan guyyaa san makka seenan jecha haalli makka itti seenamtellee haala eegasi sahabaan gara makkaa itti dhufanii makka seenanis kana fakkaata jecha darsiin 31ffaa asitti dhume darsii itti aanuun haga wal agarruttiin وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي ربي جمع موتي وامرتالي إلهي ربي جمع موتي وامرتالي رب ما انخيتي يوم سيقبر ممالي رب ما انخيتي يوم سيقبر ممالي إلهي ربي خينيا يا موتي جيرينيا جيرون تينيا هندنو هركا خيتي أجيسا جيراتشيسا هندنو هركايسا إسا هركانو فقبا وانقاقاري بعيسا كليني سأدنا قافتو كون الراخاسا لقا قومي موسى دا خيسايسا نباسا egaa kabajamtootaaf dhaggeeffattoota kennaa seenan argama rabbi alayhi salaatu wassalaam kutaan 31ffaa boqonnaa lammaffaa kana fakkaatti sheeka kenna sheek Abdurrahim Ahmed Doyyoo hedduu isaan galatoonfanna rabbiin argitee warra dhaga'ee irraa fayyadamu rabbiin waa taasisu egaa kabajamtootaaf dhaggeeffattoota kennaa nashiiduma kanaadhaan gara barnoota aalima kennaa barnoota fiqii kitaaba umdatu saalih bu'uddatu naasi kutaa 21ffaa doktora kenna doktor Yusuf Nuree Dammaatiin nuuf dhiyaatutti isin ceesifna egaa nashiiduma kanaadhaan gara sagantichatti isin ceesifna nufaana bu'aa عادل جبا يا أبا والقطومة تونيسا قليتنيا سقلي أمة إسلامة فداك روحي ونفسي أنت يا أبا فاطمة يو خاجا راسي ليسا يو أنه مدبما فداك روحي ونفسي أنت يا أبا فاطمة يو عجار سليسة يو أنو مدبما إرقما ربي خنا عدوي ما فدقته جين ما هقارفته أبان خو إسان جته أرجمان هقارفتو أن إسان برجته أملي قاري مرتي رابسانا بيتين رفته إرقما ربي خنا عدوي ما فدقته جينمان هقارفته أبان خو إسان جته أرجمان هقارفتو أن إسان برجته أملي قاري مرتي رابسانا بيتين رفته زوب ربي قولته عدوي ما في نفته يا عدوي إسلاماتي سنتون نركته ججبا خيسا فارسي إسلام ما قرته يو خرا رفتون لبدي أسيهو دافركته خوتائي سنكي بالله يو سنو مرا رفته خوتائي سنكي بالله يو سنو مرا رفته إلهي ربي جمع موتي وامرتالي إلهي ربي جمع موتي وامرتالي رب ما انخيتي يوم سيقبر ممالي رب ما انخيتي يوم سيقبر ممالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد برونسك إنك تقدمي في تقفأ واي كتابك إنك عمدة السالك جدمو واي طهراك إساق أودا آدا دبرتئي كتقفأ دبنيت الري قودو مثلا ملي أكلمتتي برونسكنا كيستي برنا ورب إيجده كان فو مؤلف وانجد فصل فيما يحرم بالحيض والنفاس واني دبرتي آداك عبدو تكا دبرتي ديغا دينساك عبدو رتي حراما كإسان قدون دندين مال تجرا برنا أجد إيغا آدا برني يروسي برني إيغا التيسيتي في تمرسي برني أكاتاسي برني مرتيسي برني واني دبرتين آداك عبدو يو كان دبرتي ديغا دينساك عبدو قدون دندين هو مال تجرا أسي برنا جد ويحرم حراما
بالحيض والنفاس ديغا عاداتي في ديغا دينسا انت لقب درتي حرامة تكفى ما يحرم بالجنابة وننما جناباك أبو خنيتي في وجير رفرتي حرامة انت لآداك أبو درتي حرامة بيكا أجل ونسمال صلاة در نمنو جناباك أبي osoo nafan dhiqatin dura ka'ee salaatuu hin danda'u. Intalti aadaa qabdus osoo aadaan sun irraa dhaabattee nafan dhiqatin hin dura kaatee salaatuu hin dandeettu. Akkasuma xawaafa ammallee hajjii deemti intalti karaa deemuu jirti hajjii deemuu jirti yeroo isiin xayyaara keessa seentee xayyaara keessa jirtu kasiin teettee rabbi kadhatu jirtu aadaan itti dhufte. Rifannoota sanii fi gammachuu saniin aadaan itti dhufte. Rifatte akka bada. Uummanni jiddatti bu'anii maashaa Allah baasa fi fudhatanii uteela qajeelanii yeroo isaan uteela fi qubatanii akkasumaan kaanee xawaafa rabbii goonanii ka'e uummanni isiin maal taati. Xawaafa san dhaqanii ka'baa sana irra naanna'uun isirratti haraama hin dandeettu isiin. Lama qur'aana tuqus hin dandeettu baachus hin dandeettu qara'us hin dandeettu yoo nama qur'aana baratu jiraatu taatee qur'aanni akkasi jalaan galle darsii kan kee baradhu jedhanii malee yoo sillee karaa amma booda rabbi nuu laaffise kana aap telefoona fitti buufatte gabbuufatte akkasitti karaa elektiroonikii kanaan qara'uu hin dandeetti kompuutararraan qara'uu hin dandeetti yookaan qur'aana yoo taate namni banee fi osoo harkaan hin tuqne qara'uu hin dandeetti yoo nama waa baratu taate. Yoo ammoo kama ibaadaaf qaraatu taate guyyaa jahaan kana firaa dhiifteetuma guyyaa jahaan saniin boodettee buurra wayya. Masjida keessa taa'uun dhoowwama jala lachuuhu. Wanni kun ammoo waa hagam salaata, xawaafa, kitaaba tuqu, kitaaba quraana qara'u masjida keessa taa'u waa shanan kun waan nama janaabaa qaburratti haraamaa haga nafa dhiqatutti. Intala aadaa qabdullee wanni sun hunduu irratti haraamaa. Haga kaatee nafa dhiqatutti isin jechuudha. Aadaan irraa dhaabattee nafa dhiqatutti. Akkuma intala aadaa qabduu tanaa beekaa mootuun ta dhiiga dayinsaa qabdu yeroo hundayyuu murtii mata aadaa tana fudhatti waliin. Tokkoffaan sanam. Lammaffaa hoo wakada soomu soomni illee irratti haraama jedhan. Nama janaabaa qaburra soomni haraamaa miti. Sika janaabaa qabu soomuu hin dandeetta. Fakkiin akkame? Fakkiin halkan waliin bultanii dhiirsamniitii waliin rafan. Janaabaa qaban jechuun sila ka'anii lafan dhiqanne guyyaan ammoo marroo guyyaan sun guyyaa soomaati. Osoo janaabaa qaban sooman iyyatanii suhuura obboratanii salaata subii azaananii yeroo salaata subii azaananiin booda ka'anii lafa dhiqatanii salaatan. Sooman jechuudha haga tokko. Eega azaananiin booda haqni isaan amma turan daqiiquma 20 haa taatu cinaa sa'a haa taatu osoo nafan dhiqatiin dura haqni isaan taa'an sun soomare osoo janaabaa qaban soomuun hin danda'a jechuudha nama janaabaa qabu. Ammoo intalti aadaa qabdu soomuu hin dandeettu. Sun waan namni janaabaa qabu godhuu danda'u ammoo intalti aadaa qabdu godhuu hin dandeenye talammataa takka. Waajibu dirqama qadaa'uhu sooman soomiin kana qadaa baasuun dirqamaa jedha. Duuna salaati salaata ammoo qadaa baasuun hin jiru. Aishaa intalti wahii dhuftee ka ilmi irraa baratu darasaa siiti yaa haadha teenna Aisha maalumaaf yoo aadan nu dhuftu sooma qadaa baasaa salaata qadaan baasina maalumaaf nuun jedhan dubbintu yoo kallachuu qadaan baafnu yoo kallachuu qadaa baafna maa waliin fakkeessine dubbintu waliin fakkaatu jetteen Aishaan itti dallatte yaada isiit akkasiin dhima buusan dallantee deebii kenniteef deebiin isiin kennite sun deebii ajabaa kenniteef haati teenna Aishaan رضي الله عنها وأرضاها حديث البخاري مسلم توديسه كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة واني اتجت سن آدن سن دفاع ترتي زمن رسول ربي صومك أدا باسانون جدني صلاة نمك أدا باسانون جدني جتين سينما إلا برت في الركه العالم soomni waggaatti yeroo tokko homaa nama dhibu salaan immoo hedduu nama dhibaa jettee firra kennisiin gabaabaa karaa gabaabaa deebii kenniteef gabaabduun bareedduun deebii akkanaa ta'a. Rasuula rabbi akkana jedhee maaliif akkana jedhee maal gootaatti rakkattate eeginni dhugaan jedhee hadiin sahiha ta'e amriin rasuula rabbi argamte amriin qur'aanaa argamte wanni atiin eegasii deebiftee jala laaltuuf hin jirtu. Homaan jala laalluuf hin jiru jechuudha. Wanni jala laalluuf hin jiru jechuudha. Kanaafuu deebii tana kenniteef zamana rasuulaa yeroo aadan nu dhuftu dubartii rasuulaatiif nu dubartiin sahaabaa namuu
sooma qadaa baasan hun jedhanii salaata moonuma qadaa baasan hun jenne ittiin dubbiin hagana. Kana jechuun maal amma intalti muslimaa tokko yoo aadan itti dhufte sooma qadaa baaftii sooma bultii 6-7 in soomin san qadaa baaftii ammoo salaata qadaan baaftu. Salaata guyyaa 7 san qadaa baasin jedhu namu. Rabbi guddata akkasi karaa godhe. سلمة صدفة ويحرم حرام عبور المسجد إن خاف تلويثه مسجد يوجي ساسو داتك هبهون حرام يو أكا غاريت ميشا غاريني فينيدين دين قدان رايا أجراتي وصو مسجد كيسا انديمي اچي دبرو جرو مسجد هنا راجيد ايو صداتي كيسا تو مسجد قردا مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام يرو غرد يارا رفتو غرا بها كأدون الرابات كسوقني مقالن جرسان أتشي هايو جتة يوم مرفض جتة لفتسي ديرت كران ديرا يو كيس سبات أموك أبانا كليسين أبانا وان بريدا نورغاوا نما دس نما جدا وسوسيت اندقام نكيب باتي دبرتي چنگرا مقالاتا موقاتاني دبرتا كران ديرا كنا يو كيس سبات كران كوان ديرا تايف يو أكا غاري دي هندتين دبرتين يو كيس كنا باتي طريس سني ملتي مسيد رسول الله عليه الصلاة والسلام كنافو يون طريسا صدات كيس بهون انغو يون طريسو بيكتي امو اكا غاري تدتي تقيني دارو فجرو ديغتي كاكا يا سمالي اكا غاري دفرا هيتي جرتي كيس بهون نديتو مسجدو متيك سماليتون وان اد حراماتي متي لا ربي ما الا عابري سبيل حتى تغتسلوا انما كيس بهي دبري ان هي ربي رسول الله عليه الصلاه والسلام كيس تا ان سدو اني لا احل المسجد لحائض ولا جنوب نما جنابك ابو في انت لا اداك ابدو مسجد كيس تاني ربي قبروا انها مفجده رسول ربي عليه الصلاة والسلام أموغا كيس بهون دبرانين رسول عليه الصلاة والسلام عائشة أن جنن إسي تمنى سي كيس جرتو أبو ما شاء الله الصلاة كان خمرة وعندكو وياهي تفجلك كاني نمن الصلاة مسلاك يكان ناكين جديني مسلا آداك أباسي كنو ندو يا رسول الله جنان أبو آدان تنتي هركان كيس جرتو ديني هركان كيترا ديني ياو تنجرو هركان ناكين يدين مسين وما قولوا وما رانتوه تشوسين قباتي مسلاسا ملاسا رسول ربي تكنون مسجد رسولا وان ابن فوان ركفني فوان طريسنف يو طريسو بات كيس بات دبرون دنديتا دليل نتايتشو حديثكم واسدي دبن اما كدبرتين قولوا دندين شنان جنازاتي ولد بل سديتاتي كافرفاو والوطء إرسفي وجرفون حرام نجوجد إرسفي وجرفون رفون جتون هريبا رفون تانجما كنا ولد لقوبانا رفين سيروهن دايرو انجرو رفين سيريبا بانون ربي قد ما جده فاعتزلوا النساء في المحيض دوبرتي رافقات دايرو سين آداك أبدو اتندكينان ونجد ربي دوبرتين بكا سديهت قودمتي تلتك انت لآداك أبدو intalta kammoo intala aadan irraa dhaabattee sila nafan dhiqatin intalta intala aadan irraa dhaabattee nafas dhiqatte sadarkaan kun sadarkaa sadii yeroo sadarkaa boodaa san isiin jirtu itti nafanii waliin dhaquun hin gaha sadarkaa lamaan duraa kanatti hin gahu yeroo tokko yeroo isiin aadayyuu qabdu dhiigni irraa yaa'u jiru waliin rafuun haraama yeroo tokko dhiigni irraa dhaabattee sila immoo nafan dhiqanne waliin rafuun yoosis haraamaa ayatuma takkitii kanatti malachuu شنفا والاستمتاع التكأنانيو فيما بين السرة والركبة جلبافي هنرسي جدو التكأنانيون ديس تتوكي تبقتيني التكأنانيون روما جدسي آداك أبدو روما يجو دوبرتي هنرا في جلب جدو التكأنانيون if تكسو دابين نمني ولبو إنسا في دوم ملا ولبو إنسي أمو انت العادات أبدو تبقون حرام وانتهيف رسول ربي عليه الصلاة والسلام حديث الإيرا كان كيسمى الجد فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ما جد حديث أنا كيستين نمني وانما شك سيسر فقاتي أمنتي في كل لفتة إيمان في تكفتين واسي شك سيسون دراه فقاتي namni waan nama shakkisiisu ammoo ka'ee moggarra deddeemee achi oole haraamaa taanii bu'uun isaanii malaa jedhe akka nama horii oorruu namaa moggaa tiksu yoo irraa fageessite achi geessite nagaa addaan baatan yoo ammoo moggaa tana dhaabadha irraa eega jettee
naannoo micituma oorutti kalaawu kana tiksite takka takka si keessi harkaa ceetuma oorru tana bu'ee dheeduun isaan maltu siif abbaan oorru wali bu'insi keessan hin mala rakkoon argamuun ni malti beekii akkasuma jechuun haramaa yoo ollaa haramaa dheedde harama sanii wali bu'insi kan kee ni malaa jechuudha. Kanaafuu jilbaa fi handhuura jidduutti qanani'uun gaarii miti. Keessaafuu nama fitiksuu hin dandeenye. Yoo ammoo fitiksuu dandeette dhibbarraa dhibbatti homaa rakkoon hin jirtu. Ittiin dhaqini bakka feete qaqqabatuun itti dhihaatuun waan haga nafa saalaan ta'iniin inga yaa rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam waan jedhe isna'uu kulla shay'in illa nikaaha. Waan hundaa godhaa jedha garuu walitti hin dhaqina. Walitti hin dhaqina jimaa'an godhina achi waan hundayyuu godhaa jedha rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam. Sun eenyuuf kun nama iftiksuu dandayuuf. Namni iftiksuu hin dandeenye ammoo jilbaaf handhuuratti achi dabruu hin danda'u. Rasuulli rabbi Aishaan حديث بخاري ومسلم أديسن كيست مال جت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا رسول تكاتهن أججت تباسه إذا حادت يو آدن ترفت أن تتزري مرتفع نونجد مرتفع ده ثم يباشرنا نولي رفني فران نولي انتبه تنجد حنرافي جلب جدت مرتفعتي أشي قد انتو نيجو يرو تكو مو أشي قد سنتو أنسان أموتك فمو غاسان صلى الله عليه وسلم يوتك فما تاتي رافتك سودان ديتي حراما متي يجو تربفا جهفا يجو والطلاق انت لا آداك عبد يكون حرام حرام انت لا آداك عبد يكون حرام وانا منتين اسلاما دي دولا وانا جبا اكا جروم مناتون انديغا نبر بعد ربي سبحانه وتعالى كناف مال نوغو دي yeroo intalti aadaa qabdu aadatti hin bareedduun urgooftuu fuulan bareeddu dhiirsi dafee irraa balfuun mala. Yeroo irraa balfisan akka laafa wal loluun mala akka laafatti hiikuun mala akka laafa wal bu'uun mala. Kanaaf yeroo san hiikuun haraama jedhanii dhoowwallaan. Yoo malee yeroo isiin nafa dhiqatteef bareechiftee qayyattee akka gaariitti hinnaa dibatteef bareechifte ka ammoo sila walitti hin dhaqiin ka waliin hin rafin hiiki jedha yoo hiikuu barbaaddu taate. Lawaan ajabaa gartaatiin. Sila yeroo san yoo waliin rafee waliin qaranee guyyaa tokko wala birraa fixatee hiikulleen hin mala sulleen haraama. Deebitee ammallee. Yoo ka dhugaan murtii taatu taate dhiigni kun wani hiikinsi kun dhugaan murtii inni murteeffatee isii murteeffatee warri kun lamaan waliin fe'an addaan bahinsaa taate isii tana fadhiqattee bareedduu qulqulluu tana suuta taa'anii haa hiiku. Kun martuu xalaaqa bid'ii jedhama. Yoo akki inni hiike hooduuf haraama jenne yoo hiike hoo argamaan hiikinsi kun ni argama. ونين هي كمتون لقمان أرقمتي حديثة توكو كعبد الله بن عمر بخاري مسلم تو زي حديثة عبد الله بن عمر تو نيتي ساهي كيسيتا آداك صن عمر بن الخطاب بيتان راد لنا رسول ربي تلفي عليه الصلاة والسلام عبد الله قربانك يا عبد الله نيتي ساني هي كيسيتا آداك عبد هي كي يا رسول الله مال قونا جدي قافتي يوس رسول مال جرين عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها أجج اتباسي تيمي هادفتون تلجدين أسوسلان هي كميني مال دفتني يوري أسوسلاسي وانين هي كمين تاتي وانو مان دفتنون جرتو بيتا وهي كمنا وادي بفتامي تاتين هي كم تجو سنتو نغرسيس ثم ليمسكها هوا جنجراتو حتى تطهر هاقسين طهارتو هاقسين بكل كل يسيتو آدرا ثم تحيد جاء كان ملي آدن تلفتو ثم طهر إيغسي أملي في كل ليستو ثم إيغسي إن شاء يوفد أمسك بعد إيغسي نيتيسا قبتي والإنجلات غاري وإن شاء طلق إيغسي أمو يوفد نهيكا قبل أن يمس أسنتك إندرة فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء عدة ربين قدان دبرتي إداسي كيسة طلاق آنون جدك ربين بانو إسيتنا بيكا أجد رسول ربي عليه الصلاة والسلام دبرتين آداك أبدو هيكون حرامة يو أكي هيكم تمو هيكمين سكون نما حساباني مجرا يجوم يرو غريتا حراما تهيني جرا يرون سنتم يو إسين بآك أبات حراما متي إسيتا آداك أبدو هيكون بأف آداك ولدفوني ملتين نامي
madhaba Shaafi'ii keessatti malti. Isii ta aadaa qabdu hiikun haraama miti. Akkasuma intala takkaa namni waliin argin intala sii kennanii nikaa sii godhanii niitii tanteetitti jirtu ammoo takkaa waliin namni waliin hin rafin isin lamaan takkaa waliin hin rafne intala taan isii ta aadaa qabdu hiikuu ni dandeetta. Lama sadaffaa intalatti khul'iif godhe dhirsi kana hin barbaadu jettee namtichi yoo intala hin barbaanne xalaaqa godhanii hiika. Isiinis yoo namtichi kana hin barbaanne khul'iif gootiif hiikti. Isitiif hiika yaa jennu mana murtii dhaqxee nama kana hin barbaadu jettee mahrii isaa deebiftee fi fira hiikti. Khul'iif goote jechuudha. طيب isii tana ta khul'iif goote tana aadaa qabdi moo hin qabdi ilaallu. Bakka sadeen kanatti isii ta aadaa qabdu hiikuun haraamaa miti. Waan haga kaan ammoo haraama jechuu hiikuu hin danda'u. Torbaffaa waxahaaratu isiiniif qulqulleessuun hin gahu biniyyati raf'i alhadath hadasa firraa fuudhe jetteef qulqulleessuun hin ta'u. Taphataati maal? Ammoo nafa dhiqatuuf reef qulqulleessuuf ingayaa qofaa miti barbaachisa yeroo hundayyuu nafa dhiqatteef qulqulleessuun barbaachisa. Ammoo hadasanarra jiru kana firraa fuudhee ibaadaa rabbii godhe jetteef qulqulleessuun hin taatu haga aadaa irraa dhaabattutti. Santu taana jechuudha. Fa'in inqata'a addamu yoo dhiigni kun dhaabaterra dhiigni irraa dhaabate guyyaa jahan geettee torban geettee dhiigni irraa dhaabate intala aadaa qabdu. Irtafa'a ol ka'a jedhin buqqaa irraa fuudhama. Tahriimu haraama tahiinsi assoomi soomaa irraa fuudhama jedhe. Takkitti dhiigni irraa dhaabatee wanni adii sun irraa baateen dhiigni dhibbarraa dhibbanna irraa dhaabateeosiin beekte osoo nafa hin dhiqatin dura soomni siif gayaa soom jennaan dura. Takka dhiigni hin jiru. Waxalaaqu xalaaqni illee hin gayaaf yoo suma ka'ee hiikuu hin danda'in. Waxahaaratu if qulqulleessu illee hin gayaaf yeroo maan if qulqulleessuu barbaachisanii yeroo sanii miti. وعبور المسجد مسجد كيس بهو اللي نديت مال دين نجيرو مال ويبقى الباقي هنها فيكون أكسو متفا حتى تغتسل أكسين نفرق التوتي وان يكون كمري صلاة دين آدار رادابته سلا نفندك أني صلاة نديتو النار طواف اللي يقولون نديتو النار قرآن قرأون نديتو جنان قرآن تقون نديتو جنان قرآن باتشون نديتو جنان إرسان كي وجه رفون نديتو جنان وان هكا كان موسو ما في وان هكا بابا منو جن نكون طلاقه godhuu fi xahaaraa ta'uu fi masjida keessa bahu waan haga san godhuu hin dandeetti jechuudha. Mas'alaa takka tanama dhibdutti seene. ولو ادعت الحيضة انتلت يو آدا همت ادعاني كن إذا قدتي كجبه همتو فكان في سين يسولي رفوت نقدون فيتو تجبات تاجنو كان في يرو إني وارابر بعده هنديو واهمت دبي كبارنا دكتور ركوبارنا من ترى ركوبارنا فيان كابود كده دسنا تنجرو مالين جرو يرو برانو هاته برغونا يرو هركفتيشو إسي تأكسيسا عادا إسي تهو الرابيك إني وانا كسيسون إسا كألا دفيك يا سمال اتهاج مت رفنا لك كبر عادا قبايتين ولو ادعت الحيدة عادا قبايتين عادا كان حسبنان تبين انتاني إيغا عادا دبرتر أنا فريق أتي تربان توكو قفاجرتي تربان توكو كيسات عادان تون انديبتو يوم مرتك أتي تربان لما وياكل شنطه قبا أبون سينجت كون كجبا ولم يقع في قلبي ساسينو باتي صدق دغان سينج يچسيكون دغو فچو ددبه لا عليه حسبنا حسابني دغغورته حل له وطها ولرفون حساب قايد ودوسين ابو انا دا قبيتو ولرفون نداجر يو هيغير ايغا فتاتين بودا ديغا ارغي حراما متيچو سبرت ان اجتهاد غودي مال دباتا كدندو حراما متي أما دوغاتي جرو مناتين كيسات هنا نكسول الديمون كيساتو زمان منو جرو كيسات مبرباچيسو وركو في دراتوكو ونو هنا ولد ديمني ودكون انفدو يدكون انفدو جوچون سيرالين وانا مركسو يفرنجي كيساتي هنا ولد ديمون امالي وان قلبي نما غرغر چفساتي ملما ورس صبتني تمكا ولي لافن ولي غدو مالي هنا ولد ديمون وان غاري متي غرو اكا مسالان جتو كتابو بتاكاسيچو اغانا دانسيامو واي استحادتي دبره فاصل كن فاصل في احكام الاستحاده مستحادة انتلا مستحادة كدي الرياء وابدا دينو لدابتي الرياء وهي انتلا تنادك ادب الناجد وتغسل نفدك التيجد المستحادة انتلتي ديني
فرقان الراديم نديك تيجد وتغسل نديك المستحاضة انتلت مستحاضة آجد تدين الراديم فرجها فرجي في نديك نفس على في نديك تيجد إيجا كل ستين بودة وتشده نهيتي وتعصبه التمرتي ويا أكا زمان سانت دبتو جرينام أكا زمان كينا كانتي وان ديغنا مرة دوا أكا غارتي كايتي يچو غبابينت كل ستي وان سان أكا غاري غودتي يچو غبابينت زمان سا كواي أنمني في مرو كواي أمرني وان هدن وان زمان ساني دبتو جري كتام ثم تتوضأ أما موبا زمان كينا كانت أمود بينتم بكت قدول كاتي صدركا بريدة رجلتي ميشان سنيف قبايل ميشا بريدة ميشا يولالن إلان تكا كامودي قدك أباتي بكسن ديك دو دندو كا بكالي مرة يرون مرة نباليسيني كا أجابا قواني أما بهي سوق الرجل تأكاسي تدبرتيني فين كل ليسيتو وانا كنا قد أتي أكا إفكول كل ليسيتي يشوف كل ليسيتي ديك تيسانين بودا حاراو كل وان كان كايا تيشو ثم تتوضو إيجاسي ودأتي دوبها إيجاسي ودأتي يرون صلاة هاجي تمالي درون قوتو بيكا وان كان مو إيجدي يرو صلاة زهري إيجاي همني صلاة أفكالا يوم تولين صلاة يدلي يوقفا صلاة برادلي يرو صلاة نيجايسان كاتي وانا من جاني سنتي في كل ليسيتي وانسان تا بيغاني فرادو وان كاياتي كل وان مرا كل قوتي وان دران ديني توك مرا فرا بافتي أكاسيتي ودأتي دقتي صلاة يرو بليسو مالتي ما ديني وولد دابتي يا أجروفي ديغا بكسل ركوسون برباچيسو دفتي صلاة ولا تؤخرها صلاة بودت بوسون انتوجد ولا تؤخرها صلاة بود بوس بعد الطهارة في كل ليستين بود إما صلاته إلا للاشتغال يو مشكولة كتاتو تاتي مالي بأسباب الصلاة واي صلاتات كستر العورة أكا هجاب فتو يقود أتين بود وأذان أكا وأذانا فأذانو وانتظار جماعة أكا جماعة أمنك إيه صلاته إذا ديكو إيقو فإن أخرت يو قدو ترتي لغير ذلك وانو اما جن كان مالي وان براتي فيو في راتيتي ديكو تي في لالتي ديكو تليفون وهيبو في تليفون سنين هاسوفتي استأنفت الطهارة لما تكاتي في راقل كل استوان براقل كله كايتي اما اللي ودأتي دفتي صلاة قبدي ويجب دركما غسل الفرج فرجي ديكون جدين فسالة ديكون وتعصيبه هدو اللي مرو اللين جد والوضوء ودأتشو اللين لكل فريضة صلاة دركما هندافو صلاة شنانيفو يروشن ونفن جاني سنتي في كل استي وان كل كايته ويا كل كايته ويا ديني تو كسم مرا في الرابافته بفسنين صلاة هندا هو ودأتي صلاة قبدي صلاة هندا نفرق أتومتي صلاة هندا فو ودأتي نفرق أتومتي ودأتي في كل استي صلاة قبدي ومن به سلس البول نمني سلس البول هركاك أبو فينجان تولد دابتي الرايا أدير هاتو دبرتي الراهاتو كالمستحاضة أكا انتلا آدن الرايات كنا بيكا جد فيما تقدم وان دبرين كيستي سنة كم بكا نجاسن الرابات فنجاني تنفر راديكته وان فنجان كان سرات أبا وانبرسي وهي كايته صلاة هنده ودأته دفته صلاة برباچي ساجد يونا ما فنجان يرو هندو لدابتين را ديب جريني يان ربي بلا هند ربنا الرحا قبوتي كدوكم ستلي ربي عفجسو نولي بلا ربنا نغرسيسيني akkasuma nama hafuur irraa dhuufuun irraa yaatu addaan dhaabatu mabaati buf irraa yaati nama kana maal jennaan isas if qulqulleessi akka gaarii dafi waddaadhu salaati dafi jedhan taa'inatisi warri kun hunduu wal fakkaata murtiin keessatti amma asitti wani nu beekuu barbaannu intalti aadan walit dhaabattee dhiigni aadaa dhiigni mustahaadaa kun irraa yaa'utuun dhiirsa fi wajjiin rafuu dandeetti jimaa'ii godhuu dandeetti dhiirsa walit dhaquu danda'an isii ka dhiigni akkasitti irraa yaa'u مهاجر ربي فيسوتي تبرا بربعة إن تبيرفت ولد دقوني دندان شرع ربنا هيمف دليل لموان كنا هدوجرا دليل سنرى توكو عكرمان أوديسي حمنا بنت جحشي انتلتي حمنا بنت جحشي جدمتو نيتي طلحة بن عبيد الله جرقو قردو كنين جنة عنقم ماشي فهمتسان كيسا تقو طلحة متي فإذا رسول ربي ودوجو نمساهم دمتي طلحة بن عبيد الله نيتي نساء حمنا بنت جحش انتلتي تون استحاداك أبدي ديغا ولد دابتي يا أسانك أبدي إسيتا ديغا سانك أبدو ديرسي وجير رفي جراتي المرة هورك كسوتي تاكا رسول ربي ومان جنن نقولين أبون جنن انتلتي أمي حبيبة جد أم تؤمل
حبيبة جدمتو حبيبة تون نيتي عبد الرحمن من عوفي يلا امتحان ربي جرى ورد وجرت عبد الرحمن من عوف كونيان جنة ربي قم تشيسر توك إنس عبد الرحمن من عوف نيتين إسا حبيبة إسينس ليجا كانت الرايا عبد الرحمن ولو ما انجراته أكونيتي والانجرات أطر ربنا آيات أبو سيدي سانجنة رسول سران رويني واني كان فكاتا هيد تجريتشو نفني كادو جنان مو صلاة هنداف إما ودعاتو جناني حديثة أروان وديسة فاطمة بنت أبي حبيش فاطمة سنتو استحادات ديغا كان قبا رسول ربي دكتي عليه الصلاة والسلام رسول ربي وانجدين إذا كان دم الحيضة يوديني عاد آسر رافه فإنه أسود يعرف ديغا قرى جنبه كما فإذا كان كذلك يوسن سر رافه فامسكي عن الصلاة صلاة راب جدين فإذا كان الآخر ديغ ديما قلدانكو يوسر رافه فتوضئي ودأدو وصلي صلاتي فإنما هو عرق ودأت مالينا فرقتهم جيشهم مدوب صلاتهم داهونا فرقتهم قبدو ودأتوك قبدي كل حديثتك حديث فاطمة منس حديث كان ملي عائشة وديسته فاطمة بنت حبيش تنما رسول ربي دفتي عليه الصلاة والسلام التهمته ديني أدنى رانجتو صلاة ربي كان في الحديث التين جنة رسول ربي ما جدين لا جدين إنما ذلك عرق هدو هدو تملي سنة ديغا عاداتي متي وليست بالحيدة عادام جدين فإذا أقبلت الحيدة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ديغا في الراديكي صلاتي رواية بلا كيستي توضئي لكل صلاة حتى يجي ذلك الوقت صلاة هندا هو الدأدو جدين صلاة هندا والتمالي أما دوب دبين صلاة هندا فنفرقاتو نكبدو قبابينو نجيشو بربادو سني هاجنا فيك كأكب ستاك إنه هندا ربي نفيسه كامتحان ربي يقول هندا ربي امتحانك يساباسه جروتين دنيا في آخر اللي ربي جرو قمتشونه وقوله المكان ربي نقمتشيسه إيمان ربي نقمتشيسه عمل صالح ربي نقمتشيسه رزق واسع ربي نقمتشيسه فيا قدو في عقلي قدو ربي قدنا نقمتشيسه خير هندا لنو بشر نراقبه ربي قدنا هاتيكسو هذا برمستي آنو كديك دمي لما فاكيسه والجنو والله سبحانه وتعالى أعلم وجزاكم الله خيرا إلهي ربي جمع موتي وأمر إلهي ربي جمع موتي وأمر جالي رب ما انقيت يوم سيقبر مملي رب ما انقيت يوم سيقبر مملي يو تعود الدنقر مسلمة دريا دده الراسني مقالي رفسي هاتو قده بلا في جرجر ستان تنرفون سينفنه أبسالو فاتي جراء أمما منابانه أركخين والكمني تكما لفاخاني أبشيراني فتنة بكدوه ردبني أركخين والكمني تكما لفاخاني أبشيراني فتنة بكدوه ردبني Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya barnoota fiqii kanarraatii hubannoo adda addaa keessattuu shamarran keenya akka argattan akkasumas obboleewwan keenyas akka argattan abdii guddaa qabna. Ulamaa'ii keenya rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu Dr. Yusuf Nuureedama. Egaa beekumsa yoo nama barsiisan wanni argite irraa saalfatan hin jiru. Egaa jechoonni tokko tokko ka gidduudhaan anilleen yeroo dhagahutti na kofalchanis ni jirani. Egaa na falchiisanis xiqqoorraa saalfadhes ni jira garuu beekumsarraa hin saalfatamu. Ulamaa'onni keenya yoo nu akkasitti barsiisan saalfii dhabanii miti. Kanaan duras dubbataa turre beekumsarraa argite saalfiin hin jiru. Akkasitti bayaansanii yoo nu barsiisan malee akkamitti nu gala eeyyen. Kanaaf ustaasota keenya rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa kanatti aansuudhaan nashiiduma gabaabduu tokko isin affeerree gara seenaa saayintistii Kariim Abbaas Kariimov jedhu obboleessi keenya Kaab Ismaa'il qindeeffate qabatee dhiyaatee jira. Saayintistii muslimaa icciti rookeettaa fi misaayil USSR arkitekturee seenaa saayintistii Kariim Abbaas Kariimov jedhamu qindeessee qabatee dhiyaatee jira. Egaa sudoodumaadhaan nashiida kanaan booda gara qophichaatti isin ceesifna. Tabee biyyarraa buqqa'ee hundaargoo baaddu sugurraanan nagaye jara daandii haqaa dubbatuun nagahee gurguddaa ulamaa daa'iwwan beekamaa rakkoon irra ga'e
bu'aa daandii haqaa kana faana gahe gabaasee nuun gahe bu'aansaa kana kaa salaamun alaikum jarri daandii haqaa. Raadiyoo daandii haqaa madda odeeffannoo sagalee islaamaa tokkummaa barbaada tokkummaatti waama alaabaa toohidaa dhaabnee jala yaanaa ta'uu qaba inshaallah haqqiitirraana maqaa rabbiitiin dhaadannoo laanaa nuuf bari'aaf deema innarra dukkana. Aduwwiin karoora nu qabu baafataa harka rabbii jirra eessa nu argata kan nu beekus kan nu beeknes rabbiin nuuf kadhata nuuf qeebala rabbiin du'aa'ee ummataa najaa nu baafataa gooftaan abbaa daandii haqaa salaamun alaikum jarri daandii haqaa. Waan diinni nu godhu waan diinni qaqqabee dhoksee nutti hojjetu nu silaan nageenyu waan nutti mul'atu raadiyoo daandii haqaa umriin adeeratu jararraa dhageenya waan isin nu gootu isa kaan ajjeeftee garii qabdee hiitu madrakee sanarraa rabbi si hadeetu gooftaan abbaa naqaa salaamun alaikum jarri daandii haqaa. Karim Abbas Alevich Karimov saayintistii muslimaa jaarraa 21ffaa keessa beekamoo ta'an keessaa tokko turana injiinara eerospeesii fi arkitektii iccitii dhaabbata qorannoo hawaa Sooviyeet Raashiyaa keessatti hayyoota adda duree turanii fi dhaabbata qorannoo hawaa Sooviyeet Raashiyaa sadarkaa addunyaatti tokkoffaa ta'e hundeessan keessaa qondaala adda dureedha. Saayintistii rookeetaa fi miisaayila humna waraana ittisa biyyoolessa Sooviyeet Raashiyaati. Hayyuun muslimaa beekamaan sadarkaa addunyaatti maqaa guddaa argate kun maqaan isaa guutuun Karim Abbas Alevich Karimov jedhama. Nooveembar 14 bara 1917 biyya Azerbaajaan magaalaa Baakuu jedhamtutti dhalate. Saayintistii muslimaa kun hayyuu eerospees injiinara Sooviyeet Raashiyaa fi hayyuu waggoota dheeraaf gantaa hawaa Sooviyeet Raashiyaa saganteessuu ture. Yeroo ta'u maqaan isaa hawaasa bal'aaf iccitii tahee dhokatee jiraatus saayintistii sagantaa qorannoo hawaa fi rookeetii biyya Sooviyeet Raashiyaa yeroo waraana addunyaa lammaffaa kan ture yeroo ta'u Karim Alevich garee meeshaalee waraanaa rookeeta oomishan wajji ta'uun caasaa fi diizaayina oomisha rookeetota Sooviyeet Raashiyaa garee oomishu wajjiin hojjechuu ture. Bara 1959tti yeroo gareen rookeeta oomishu yaalii rookeeta Sooviyeet Raashiyaan oomishte gaggeessu itti gaafatamaa garee kanaa ta'uun iccitii cimaan yaalii rookeetaa akka gaggeeffamu godhuun hojii milkaa'aa hojjechuu danda'anii jiran. Bara 1957tti itti gaafatamaa sagantaa dhaabbata hawaa Raashiyaa ta'uun hojii hedduu kan hojjete yeroo ta'u taayitaa kanarra osoo jiruu seenaa addunyaa keessatti saatalaayitii jalqabaa yaalii hawaatti ergamte Sputnik akka ergamtu beekumsa qabuun gargaarsa hunda godhuun Yuurii Gaagaarii seenaa addunyaa keessatti saayintistii jalqaba saatalaayitii fuudhee hawaatti imalu godhuun bara 1961tti nama jalqaba hawaarra qubatu akka ta'u gumaachi Karimov ol aanaa ture. Karimov dabalataanis sagantaa hawaa keessatti hooggansaa fi ajaja Sergey Lavrov fudhachuun sagantaa hawaa Sooviyeet Raashiyaa keessa hojjechuu ture. Bara 1966tti Karimov koomishinii biyyoolessaa ajajni saatalaayitii Soyuz kan sagantaa ispeeskraaftii yaalii yeroo jalqabaatiif jaarra qubachuuf godhame hoogganuuf itti gaafatama jalqabaa fudhachuun ergama kana gaggeessuuf hojiin itti kenname. Bara 1966tti yaaliin ergama jaarra qubachuuf godhamu kun yeroo jalqaba yaalii godhan balaan mudatus hanga bara 1974tti milkaa'ina sagantaa kanaatiif Karimov hanga bara 1990tti koomishinii ergama qorannoo hawaa fi ergama sagantaa jaarra qubachuuf godhamu keessatti itti gaafatamaa ta'uun tajaajilu ture. Maqaan isaa kun yeroo jalqabaatiif kan hawaasa Raashiyaatiif ifa tahe
bara 1987tti yeroo ta'u bara 1995tti kitaaba seenaa sagantaa hawaa Soviet Russia jedhu maxxanse. Yeroo Yurii Gaagaariin bara 1961tti saatalaayitii Vostok tokkoffaa jedhamtuun ergama imala daqiiqaa 108 addunyaa naanna'uuf godhame. Yaalii ergama saatalaayitii Kosmos 188 kan bara 1967tti yaalii milkaa'aa godhaman hunda booda iccitiin jiru sammuu saayintistii musliimaa Kariim Karimov ture. Yeroo dhaabbanni qorannoo hawaa kan jalqabaa Salyuutaandimiir jaarame itti gaafatamaa ta'uun bara 1971 irraa hanga 1991tti itti gaafatamaa tahee tajaajilu ture. Bara 1975tti sagantaa ergama saatalaayitii Apollo hoogganuun milkii guddaa galmeesse. Hayyuu fi saayintistii musliimaa kun injiinaraa fi saayintistii rokkeetaa dhaabbata qorannoo hawaa Soviet Russia yeroo ta'u, hayyootaa fi saayintistoota dhaabbata qorannoo hawaa Soviet Russia gadhaabanii fi industirii hawaa Soviet Russia keessatti adda durummaan maqaan isaanii dha'amu keessaa hangafa ture. Kariim Karimov gumaacha isaa guddaa inni qabu kana iccitii eeguuf jecha eenyummaan isaa hawaasa bal'aarraa hagoogamee ture. Haa ta'u garuu Kariim Karimov arkitektii iccitii milkaa'ina dhaabbata qorannoo hawaa biyya Soviet Russia duuba jiru ture. Kariim Karimov dhaabbata qorannoo hawaa Soviet Russia keessatti dameewwan hojii adda addaa irratti hojiiwwan hedduu hojjetus hojiin maqaa gaarii itti argatee fi itti beekamu hojii rocket saayinsii, astiroonotiksii fi abuurraa hawaatiin beekamtummaa ol aanaa itti argate ture. Badhaasa badhaafame. Badhaasa Lenin Prize, badhaasa State Stalin Prize, badhaasa USSR Stalin Prize, badhaasa Medal for the Victory over Germany in the Great Patriotic War between 1941 up to 1945, badhaasa Order of Lenin, badhaasa Hero of Socialist Labor, badhaasa Order of Merit to the Fatherland 4 class, badhaasa Order of the Red Banner of Labor, badhaasa Order of the Red Star, badhaasa Medal for the Battle of Merit, badhaasa Medal of Veteran of Labor, badhaasa Jubilee Medal of 50 Years of Victory of Great Patriotic War of 1945 up to 1945, badhaasa Medal for the Veteran of the Armed Force of USSR, badhaasa Azerbaijan State of Oil Academy, badhaasa Military Academy of Strategic Missile Forces jedhaman badhaasa inni badhaafame keessaa muraasa turan. Kariim Karimov maatii hayyuu ta'anirraa nama dhalate yeroo ta'u, abbaan isaa injiinara teeknooloojii, haati isaatiis hayyuu ogummaa fayyaatiin eebbifamte turte. Kariim Karimov erga barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa xumure booda bara 1942tti dhaabbata Azerbaijan Industrial Institute irraa erga eebbifame booda dhaabbata leenjii waraanaa Dizereniski Artillery Academytti erga barnoota isaa xumure booda ogummaa caaseeffama rokkeeta diizaayin godhuutti seene. Kariim Karimov jireenya dargaggummaa isaa yeroo waraana addunyaa lammaffaa ogeessa teeknooloojii rokkeeta oomishu ta'uun tajaajilu ture. Itti aansuunis garee inspeekshinii rokkeeta wacaabsiisu Katyushaa jedhamuun beekamu keessa hojjechuu ture. Qorannoo saatalaayitii Red Star keessattii fi dhaabbata Soviet Aeronautics keessatti kutaa inspeekshinii tahee hojjechuu ture. Waraana addunyaa lammaffaa booda sagantaa Soviet Intercontinental Ballistic Missile keessatti bara 1960moota keessa sadarkaa addunyaatti beekamtummaa argata keessa hojjechuu ture. Bara 1960tti durataa dhaabbata The Third Directorate of the Main Directorate of Missile Weapons of USSR Military Defense yookaan Directorate meeshaalee waraana misaayila biyyoolessa Raashiyaa ta'uun hojii olaanaa hojjechuu ture. Kariim Karimov bara 1946tti teeknooloojii rokkeetaa iccitii biyya Jarmanii German V2 rocket jedhamu basaasuuf Jarmaniitti imalee ture. Bara 1946ttis gita hojii itti gaafatamaa Central Directorate of Space Forces hoogganaa fi Directorate jiddugaleessa miseensa ministeera ittisa biyyoolessa Raashiyaa ta'uun tajaajilu ture. Bara 2007tti kabajaa gumaacha isaa yaadachuuf biitti isaa
Azerbaijan suuraasaa tembira biyyattii irratti maxxansite. Karim Karimov tajaajilaa fi muuxannoo dheeraa kana booda erga Sergii Kolerov bara 1966tti lubbuun dabarte booda Karim Karimov dura taa'aa Komishinii Paayiletoota Saatalaaytii Hawaa Soviet Raashiyaatti dura taa'aa ta'uun bara 1966 irraa hanga 1991tti waggoota 25f tajaajilu ture. Yeroo itti gaafatamummaa kanarra turetti guddinaa fi dagaagina piroojeektii dhaabbilee interplanetary Soviet Raashiyaa hunda hordofuu fi to'achuu ture. Dabalataanis itti gaafatamaa fi dura taa'aa daayirektara ministeera oomisha maashinootaa ta'uun bara 1965 irraa hanga 1974tti tooftaa rokkeeta uumuu irratti itti gaafatamummaan hojjechuu ture. Karim Karimov tajaajila bara dheeraa dameewwan gita hojii adda addaa irratti erga tajaajile booda bara 1991tti soorama bahe. Kana booda dhaabbata to'annaa fi wiirtuu tajaajila balalii biyyoolessaa dhaabbata hawaa ejensii Raashiyaatti gorsaa olaanaa ta'uun deeggarsa kennuu ture. Dhumarrattis kitaaba seenaa hundeeffama dhaabbata qorannoo hawaa Raashiyaa irratti kitaaba erga barreesse booda maarchi 29 bara 2003tti dhalatee umrii 85tti magaalaa Moskootti du'aan addunyaarraa boqate. Kana fakkaata ture seenaan hayyuu muslimaa Karim Karimov. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Raadiyoo Daandii Haqaa, Raadiyoo Daandii Haqaa. Bu'aa bahii meeqa keessaa eegi dabartee har'a gahuun kennu raadiyoon isaa tattaanfattee si ugguruus biyya keessaa aduwwiini inumaayyuu caalaa dhufeetee guddinee sadarkaa kaanirraa kaanii tarkaanfattee raadiyoo Daandii Haqaa bagumaa nuuf jiraattee raadiyoo Daandii Haqaa, raadiyoo Daandii Haqaa. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandii Haqaa, egaa seenaan Karim Abbaas Karimov hayyuu muslimaa guyyaa har'aa fi obboleessa keenya kaab Ismaa'eel qindeessee qabatee nuuf dhiyaate kana fakkaatu hayyoota ciccimoo akkana qabna. Ilmaan teennallee akka hayyoota ciccimoo akkasii kana nuu ta'an rabbillee kadhataa jabaannee ilmaan teen argitee barnoota irratti argitee barsiisuudha qabna. Egaa hawaasa keenya kabajamoo kaaba kibbaan bahaa dhiyaan jirtan Noovembar 27 Sadaasa 20 bara 2017 egaa waggaa sadaffaa raadiyoo Daandii Haqaa gubbaa jirra. Hawaasni keenya toora feesbuukiidhaan toora argitee waatsaappiidhaan kallattii adda addaatiin baga argitee waggaa sadaffaan geessan nuun jettan jazaakumullahu khairan baarakallahu fiikum baguma waliin ittiin nu gahe inshaallah abshiruu nu obsaa qophii addaa ni qabna. Qophiin addaa keenya kun yoomidha kan jedhullee isin beeksifna inshaallah. Isiniifis immoo sagantaa isinii kennina kan isin itti yaada kennattan waggoota sadaan kana keessatti maal irraa fayyadamtan miidiyaa kan miidiyaan kun gulantaan isaa fuulduratti akkam akka ta'u barbaadda waan jedhu isinillee argitee yaada keessan isinirraa fuuna. Akkaataa isin sagantaa kana sa'aatii 2 itti dhageettanillee obboleewwan hedduu yaada keessan nuuf gumaachitanii jirtanii yaadota keessanillee irraati argitee waan hedduu hubannee qabna inshaallah. Wantoota san hundallee argitee yaadota keessanillee fuulduraadhaaf argitee qindeessinee kan deebifnee isin dhageessisnu ta'a. Hawaasa keenya egaa haa jabaannu. Yoo jabaanne argitee bakka guddaa dhaqqabuu dandeenya. Yoo jabaanne argitee jabaa ajjeesuu dandeenya. Warri argitee nu hiraarsaa jiran, warri nu hidhaa turan, warri shororkeessaa nu hidhaa warri shororkeessaa jedhanii argitee nu fixaa turan kunoo amma wal nyaataa jiran. Rabbiin walitti isaan haa deebisu du'aa godha. Rabbiin afaan isaanii waliin haa dha'u. Kunoo wal balleessaa jirti Maqalee keessatti warroottan TPLF guyyaa 5 kora gaggeessite warroottan argitee akka Abbaay wal duufaa taayitaarraa ariyaanii jiran kan akka Azam Masfinillee ariyaanii jiran. Egaa warri nu wal nyaataa jiranii ka isaanii wal haa nyaattu kennummoo oolumaa taatu
kaleessa argitee ustaasa kenna ulamaa'ota kenna shororkeessitoota jechaa turan har'a ulamoonni kenna sun kabajni kennamee fi argitee waajjira pirezidaantiitti argitee cinaa isaanii ta'anii wal hammatanii arguun sun waan nama gammachiisa. Egaa rabbiin argitee gammachuu kana fuulduratti argitee nuuf haa ceesisu. Warra argitee rabbiin gannuu baase biyya bulchaa jiru kana deemsa isaan amma deemaa jiran kanarratti jabaatanii rakkoo uummata kana madaa uummata kana furuudhaaf jabaatanii hojjechuu qabsaa'uutu irraa eegama. Imalli hin jalqabamne imala jajjabattu isaan eeggata. Imala jajjaba kana hawaasa kana gaafa qabatan hawaasa kana wajjin wanni isaan karaan isaan hin fullaane hin jiru. Hawaasa kana jabeessanii akka amma qabatan kanaan jabeessanii qabatu gaafii isaaf deebii kennuu danda'uudha qaban. Keessumattuu uummata keenya buqqa'ee kaampii adda addaa keessatti argamu kan hatattamaan qubsiisuudha qaban. Hatattamaan bakka itti barbaadee uummanni keenya qubsiisuudha qaba. Mootummaa naannoo Oromiyaa qofa osoo hin ta'in hunduma keenya iyyuu itti gaafatamummaan kun nu ilaallata. Warra itti gaafatamummaa kana beekee saba ofii saba bal'aa kana ka diinni qe'eef qabeenya isaarraa buqqaase kan sochuma amma jiru kanaan jabaannee warra qubsiisu rabbi nu haa taasisu. Egaa kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa qophiiwwan keenya guyyaa har'aaf qindeeffannee qabannee dhiyaannee kana fakkaatu hamma qophiiwwan keenya itti aanuun deebinee wal arginutti wassalaamu alaikum rahmatullahi wa barakaatuh. Raadiyoon daandii haqaa wabii sabaaf biyyaa umrii nuuf dheeresi meel nuuf dagaagsi Allah yaa rabbii qiyyaa bahaa fi dhiyaa kaabaa kibbaanu alaa fi keessa Oromoo martinuu daandii nagaa keenya habira dhaabbannu saba koo haa cina dhaabbannu. Raadiyoon daandii haqaa wabii sabaaf biyyaa umrii nuuf dheeresi meel nuuf dagaagsi Allah yaa rabbii qiyyaa tamsaasni dambalii daandii haqaarraa haqa keenya falmee addunyaa agarsiisuu jira. Audio, video, Facebookiin gadhiisuu jira. YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram mara. Buusaa dhaggeeffadha qilleensarra jira saba koo isaa nurra jira. Raadiyoon daandii haqaa wabii sabaaf biyyaa umrii nuuf dheeresi meel nuuf dagaagsi Allah yaa rabbii qiyyaa. Halkanii fi guyyaa hirriba dhaabanii kaayoo galmaan gayuuf qabsoo finiinsanii abdii sabaaf biyyaa kallacha tahanii bilisummaan galaa abshir galanni keeysanii booboo galanni keeysanii. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoon daandii haqaa qophaa fi imala sirrii xurree haqaa qabatee odeeffannoo hawaasa isaa bal'aa biraan gahuudhaaf marxifatee kan hojjechaa jiruu fi fuulduraas odeeffannoolee barbaachisoo ta'an gama keessan tamsaasuudhaaf qophii ta'uu hoggaa isiniif ibsu gammachuu guddaadhaan seenaa dhokotte baasuu aadaa fi hooda calaqqisuu gorsa amantiidhaa fi sagantaa barsiisaa bashannansiisan hedduu qabatee isin biraan gahuudhaaf ni hojjeta. Deeggartootaa fi hawaasni keenya bal'aan kan biyya keessaatii fi alaa raadiyoo kana cinaa dhaabbachuudhaan xurree haqaarra haa tarkaanfannu. Raadiyoon daandii haqaa hayyootaa fi ogeessota dandeettii cimtuu qabaniin kan qindaa'e waan ta'eef raadiyoo keenya adda isa godha. Walii wajjin taanee raadiyoo daandii haqaa cinaa haa dhaabbannu. Raadiyoon daandii haqaa sagalee uummata bal'aadhaati. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.